السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ilmaan oromoo jiraatan mee takka takka ol fafacaasaa yoo jiraattan sheer godhaa amma ol deebisa. akkasii qaqqaalii babbareedduu ilmaan oromoo marti keessanuu sheer godhaa nama waamaa ol seensisame. hin dhagama aga namni irra seenuuf inshallah akkasii ilmaan oromoo baga jiraatanii marti keessanuu kan bahaadhii akaabaa kibba jirtan hundi namoonni nuti ka oromummaa walitti qabnuun amantii feenillee yoo jiraanne inshallah dhiifama sagalee na biraa iyyuu kana treeningii warri waraanaa gochuu jira afaan bishaaniitti dhiyaadhaa achirratti onna'anii yoo isinitti isin jeeqeef dhiifama. akkasii inshallah nuti wanni nama waccisiisuuf namni ilmi namaa bakka cufaa gartee wal wanna jedhuuf rakkoo teennatti akka nuti ilmaan oromooti. rakkoon teennallee takka dhukkubni keennallee tokko kana yeroo cufaa gartee waltajjii takkarra waliin nu qaba. oromoo wal fakkaataa wal barbaadaa jettii mira yeroo mammaaktu shimbira koola isii fakkaatu waliin barartii jedhanii akkasii kanaaf himee invite godhaa ol sesseena nama online jiru tanaan dura seenaa ture sagantaa tokko ture asiin dura sagantaa san namuu dhageeffachuu qaba. namni waa caqasuu waa dubbisuu fi waan tokko addaan baafatu hin dogongoruu hin kufullee waan kaxaa irraa takka hamtuu irraa uf eega. kanaaf ilmaan oromoo waan bu'aa isinii qabu bakka itti dhuftanitti caqasaa dubbisaa waan tokko adda baafadha. osoo addan baafanneen duratti namoonni waa dalagan yeroo hedduu gufuun isaan mudata. ammallee gosaaf amantiif wal jaalalaa wal beekumsaa walii tumsuu osoo hin taane wanni nu irra walii tumsuu qabnu gartanii dhugaa irra walii tumsuu qabna. dhugaan ni qal'atti malee hin cittu jedhanii ammallee namni dhugaa qabatee deemu yeroo cufaanii mooyaa irra aana namni shiraan deemu dharaan deemu ni qaana yaamaa'iin isaa salphinnaa jechuudha. kana hojiin arguu jirra akkasii namni mee invite godhaa yoo namni ol sesseene itti seennaa sagantaa kenna namoota hedduu warroota biyyoota arabaa amma lafti isin biraa halkanii keessa jirtan namni ni rafaa dadhabe sagantaa dheeraallee hordofaa ture namni jechuudha. kanaaf akkasii osoo gama sagantaa kiyyaatti hin seenneen duratti dhiifama warroonni armaan dura viidiyoo guyyaa torbaan dabre keessa gadhiise irratti namni hedduu gaafii na gaafattanii gaafii san nama hedduu ka isin gara keessaatiin na gaafattan nama hedduu isinii deebisee warri isiniin deebisin dhiifama yeroo argadhee isinii deebisa. namoonni biyya alaa jirru kun kaa jiruu fiillee ari'ataatumaan waan biraallee cinaan oofna. kaaniif yoo yeroo qabaadhe gaafilee hedduu an asirratti deebisuu barbaadu jira inshallah isinii deebisa. kanaaf ammallee waan tokko isinitti himu waan isinitti isiniin qoodama jedhee asiin durallee amma achillee ardhallee dubbachoo deemu waan namarraa dhagaheef waan ammallee hin jirre isiniin jechuutti hin jiru waan boru itti gaafatama akka nam tokkootitti an qabu ufii kiyyaa beekuu fi qulqulluu taate isinii himaa jechuudha. achiin ka gartee jaallan waliin turree fi namoota waliin beeknuu fi dhageettiif waan dhageettiillee ta'ee ragaa qabuuf jirullee waliif baafna. wanni namni hadhaa sirra waa dubbachuuf ol saaxiluuf deemuuf nama rakkoo irra kuffisuuf takka dhaabata akka jisse yookaan nama tokko miidhuuf osoo hin taane dhugaa jirtu uummanni keenya beekee akka dhugaa qabatee dhugaa jala deemuufi jechuudha. maal jennaan wanni kun namoota biratti akka laafan laalanii akka diqqan laalanii dhiiga ilmaan oromootu irra jigee dhiiga namaatu jigu jira ammas dhiiga namaatu jiguuf taa'a. ummanni keenya gabrummaa keessa jira ummanni keenya gabrummaa jalaa bahuu qaba. dhiigni wareegamee namoonni hedduun lubbuu itti dhaban sunis bakka argachuu qabdii jechuudha. dhiiga saree ta'ee hafuu hin qabu jechuudha. isaan sun wanni dabraniif lubbuu fi jibbaniitii miti wallaalaniitii miti nu'uu kana jiraachisanii ilmaan oromoo kana jiraachisanii hundee boru dhuftu dhaloota boru dhuftuuf dhabamanii gartee lubbuu qaalii jijjiirraa hin qabne ta akkuma nama kamii silaa isaan bashannananii ilmaa horanii jiraatanii jiruu gaarii namni ilmi namaa addunyaa tana geggeessu geggeessan san wanni dhabanii fi
gartee uummata Oromoo san jiraachisuuf isaan bal'ina baasuuf isaan san gartee gabrummaa keessaa baasuuf jechuudha. Kanaaf wanni isaan irra dabran irra wareegaman sun fiixa bahuu qabdii bakka gahuu qabdii jechuudha. Kanaafuu isa kana baasuuf rakkinni isaan kaleessa waan irratti dhuman dabran san maaltu karaa qabee asiin gahe. Saboonni hedduu uummanni hedduu biyyi hedduu nu duubaa dhufanii bilisoomanii jiran jechuudha. Uummata Oromoo maaltu bilisummaa isa dhoorge kan jedhuu fi maaliif hadhammoo ilmaan Oromoo fuula keessa wal deebanii wal nyaachaa jiru kan jedha irraa waan tokko isinii ibsuu barbaada. Hadhaa rakkoo mooraa dhaabaa takka qabsoo uummata Oromoo jirtu keessaa waan tokko isiniif gabaabsee isinii ibsaa sa'aatii tiyya saamachuuf nama dhufe invite godhaa ka ala jiru ka dhuftan ammoo yoo wanni an hadha dubbadhu kun madaala keessan kaaste sheer waliif godhaa hundi keessan wal dhaqqabsiisaa jechuudha. Keessaayyuu warroota deeggartoota shaneetii fi uummata Oromoo achirraa hafan cufa isaa kana dhaqqabdu hawwii qabaa jechuudha. Maaliif jennaan asirra waan tokko osoo hin dubbanne bira taruun barbaanne jira. Namoonni armaan dura qabsoo uummata Oromoo keessa gufuu ta'an akka jiranitti tahanii namni ammaa achi osoo beeku dhiiga ilmaan Oromoo gannaqsiisuuf warra shira qabsootan irratti dalagu wajjiin dhaabatu itti gaafatama seenaa jalaa akka hin baane beekaa akka itti seenuun waan kana godhu jirraa jechuudha. Anis akka nam tokkootiif godhu jira fakkaattonni ilmaan Oromoo hedduunis godhu deeman. Nama hedduus ni gabbahuu deema inshaallah. Ilmaan Oromoo qabsaa'onni ilmaan Oromoo qaamuu fi cinaa awwaalanii deeman ka dhugaa beekan ka shira dalagame kana irratti rakkoon isaan gubbaa gahe hambaan ilmaan Oromoodha. Dhaaba kan fedhe keessaa jiraatanii dhaabni uummata Oromoo sadi ture. Dhaaba Islaamiyaa, dhaaba tokkummaa bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Kun hundi wanni inni bahee fi qabsoo uummata Oromootiif bahe kana keessatti rakkoolee irra gaheef isaan naafataniif duba deebi'an kana irratti manguddoon teenna qabsaa'onni teenna deeggartoonni keenna warroonni rakkoo kana beekan cufti isaanii gabbahanii isiniif rakkoo jiru tokko tokkoon lafa isinii kaahuu deemanii jechuudha. Dabarte yeroon wanni haga har'aa teennee cal'ifnee fi warri kun uf argee ufaa jijjiiru ilma namaati yeroo kennuu qabdaa jechuudha. Namni tokko yoo balleesse yoo wallaalaan balleesse abbu'aan eessara waan kana badii irra jira moo karaa qajeelaa jira jedhee laallata yeroo kennineef shaneedha. Dhaabni biraa shanee maleellee kan rakkoo dhaaba kana keessatti uume uummata Oromoo irra uume osoo jiru tokkoffaan duulli amma ka'e shanee irratti. Maal jennaan shaneedha kaadha uummata Oromoo dogongorsuuf bakka hunda fiiguu jiruuf hadhallee deebisanii waraana horannee akkana dalaguu jirraan nama akkanaatii tirri jedhee lafa dhiitu jiranii jechuudha. Kan beekne si haa akaa'u qaxxee jette Oromoon. San bakka gaafa nuti hin jirre gaafa qabsaa'onni ilmaan Oromoo ka isaan qabsoo tana keessaa tufsiisan hin tufamne ammoo qabsoo keessaa dhararraayyii cina gorre malee hin dhabamne illee jechuudha. Irraa shira isaan waliin dalaguu didduun mogga bahan isaaniif jiran. Haga wonu isaan jirru haga nuti wal beeynu dhugaa jirtu amma achi cadhisnee shira isaan dalagan ittiin laallu jechuudha. Kanaaf namoonni waa isin gaafatan namoonni gaafii qaban namoonni waan hadha deemu dubbatamu amma achillee dubbatamu irra gaafii qaban fees tuu fees gabbanii akkan dubbadhe kanatti na waliin haa dubbatanii. Abbaan dhimmi kun kijiba dhara wanni amma deemu kun olola namni kun nama akkanaa jedhee kaahu fees tuu fees ifa gabbahee dubbachuuf karaan isin bantaniif kennitanillee isa ta'uu qaban maachi. Yoo achiin duuban namni waan fedhe nama olola nama duubatti oofe feesbuuk maqaa jijjiiratee oofe ala waan biraa dubbate waltajjii namni bakka namni hin jirre irra dubbate fudhataman qabduu sun jechuudha. Yeroon yeroo ragaa evidence namni tokko gartee ragaa jirtuun wal dur dhaabbatee waa jedhu jechuudha. Kanaaf inshaallah sa'aatii teessan isin jalaan saamu gara yaada kiyyaatti seena. Yaadni kiyya ka hadhaa waa'ee qabsaa'ota ilmaan Oromoo Eertiraa leenjanii Eertiraa irraa bahanii jaallan qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodhaa waan baratan osoo isaan uummata Oromooti hujittiiniikin shaneen dhabamsiiftee takka hogganni dhaaba kana warri hogganaa ture dhabamsiisanii irraa isiniif tuqaa jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa hedduun isaanii bakka jiran irraa qabsoo uummata Oromootii fi yeroo dheeraa gannoota dabre keessatti manoota bara 1990moota keessa eega chaartaraa bahamee as walitti qabamanii Eertiraatti leenjiif ergamanii jechuudha. Miseensa dhaabaa ilmaan Oromoodhaa kutaa adda addaa keessaa walitti qabamanii biyyoota Arabaa keessaa biyya keessaa haala adda addaatiin bahanii qabsoo uummata Oromootiif mooraa bilisummaa Oromootitti leenji'anii jechuudha. Leenjii san irratti rakkoo isaan mudatteef wareegaman barbaachifne osoo Eertiraa keessaan ba'an kafalaa turanii jechuudha. Fakkeenya isinii kaasa waan ragaaf qabatama qabu keessaa namni tokko yeroo miseensa dhaaba tokkoo tahee bakka takkatti seenee dhugaadhaa waan qabu rakkoo qabu waan meeshaa isa bira jiruuf beeku dhaaba saniif gabaasee rakkoo san qabsoo sanitti dabalamee seenaa jechuudha. Yeroo kana keessatti waan na gaddisiisu seenaa waan ilmaan Oromoo irratti dalaganiif akka warri kun diinummaaf
ilmaan Oromoo kana hagal lubbuu ilma namaatii miti sareetti illee lakkoofne keessa jaala tokko ijoollee wallootii achi keessatti akkamitti ajjeesan isiniif fakkaate leenjii irratti meeshaa gabaasan keessaa sa'aatiin harka irratti haftee jechuudha. Osoon kennin mucaan sun sa'aatii san ijoolleen hiriyoonni isaa biraa ajjeesan sun dhufanii nuuf himanii kallattii jechuudha. Sa'aatiin harka irratti hafteen dhoffatee sa'aatii saniin jaalataa harka isaa irra turte jechuudha. Sa'aatii san harka isaa irratti argan. Yeroo harka isaa irratti argan mucaa san sa'aatii tana maaliif harka irratti dhoffattee hambifattee jedhanii gaafatanii in jaaladhaa jedhee deebii tana deebise. Nama amma dhaaba kana dhufu jiru heeraaf seera dhaaba kanaan beeku itti manii meeshaa qabdan ofirraa kennaa jedhanii waan biraa qabu kennee jechuudha. Mucaa san maal godhan isinii gabaabsaa taayimiitti gubuun barbaadu isin jalaletti sa'aatii san gubuun barbaadu. Mucaa kana Eertiraa kennanii Eertiraa waraan dura baastee ajjeeste jechuudha. Sa'aatii takka harka irratti hambifatte. Dhaabaaf gabaasuu qabda jedhanii osoo hin gabaasin rasaasaan dhahame ijoollee wallooti jechuudha. Tokko fakkii kana isinii kaasa. Isa lammataati ijoollee jaarsaaf jaartii warra dhaabas achi keessatti waliin dhufan jiruu fi geggeeffatan irraa bilisummaa uummata keenyaattu caalanii lubbuu qaalii kennan dhufan achi keessatti qunnamtii waliin qabdan jedhanii achi keessatti ajjeefaman. Kanaaf ragaaleen waan kanaa guutuu isaa abboota ijoollee qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo san keessa turan yeroo san bira turantu jiran ijoollee wallootiif ijoollee bahaa ijoollee jiddugaleessaattu jiranii sun cuftinuu ragaan isinii gabbahuu deemaa jechuudha. Waan dhossaan qabne mooraa dhaabaa keessattii fi miseensi dhufe Somaaliin nu bira dhufe nama 896 kan achi dhufan san keessatti wanni kun dubbatamee gabbahee jechuudha. Walgahii dhaabaa kan godhame keessa kahamee wanni deemaa ture tahaa ture seera dhaabaa keessatti kun maaf ta'a kan jedhu dhiyaatee kaa'ame. Waan Eertiraa keessatti dalagame keessaaf isinii tuqe. Waraanni sun akkasittuu leenji'ee achirraa bahee bara 1999 keessa Soomaalee takka Maqdashotti markaba guddaa meeshaa lolaa qabuuf taankii qabu wajjin bobba'ee miseensi dhaabaa buules qondaalli itti bobba'ee bahararraan jechuudha Eertiraa irraa fuudhee Maqdashoo gaffidee jechuudha. Humni kun gaafa inni dhufee mooraa silaa dhaabaatitti bu'uuf deemu qunnamtii jalaa mooraa dhaabaa keessaa kennuu fi danii jechuudha. Reedoo qunnamtii qunnamanii silaa humni sun yeroo dhufee bahararra as dhiyaate maal jennaan Somaalee yeroo san lola keessa turte gosaan walloltii markaba dhiisii akkuma addunyaa gubbadha geettan markaboota biyya biraatu ukkaamsanii dhahanii saamanii jechuudha. Kanaaf akka malittuu waan kana ifa isinii godhu waan hedduu bal'isee isinii kahaa meeshaa san buusuu dadhabanii sadarkaa itti warri gosti Somaaleetti dhukaasu gahamee osoo dhaabni achi jiru dubartii nama Useen Aydid yeroo sanitti bulchaa Maqdashoo keessa kan ture kan gartee gosa Habargidir jechuudha. Keessa inni sun niitii isaa Faartuun jedhaniini dubartiidha jechoo intala ganna 18 niitii isaati. Intalli tun jechuudha waraana qabanii waraana guddaa waan qabaniif dhaqxee waraana san markaba isa irraa ijoollee saniif lubbuu san dandamtee meeshaan sun akkasiin Maqdashoo bu'ee jechuudha. Gaariidha keessi isaa dheeraa. Eega humni 896 kun bu'ee fi meeshaan lolaa kun kataankiin keessa jiru bu'een duubattoo maaltu ta'e. Markaba lammataa kan meeshaa lolaatti qabatee dhufe addatti jechuudha. Hidhachoo dadhabee ofirra deebi'ee jechuu kunillee. Sadarkaa gartee madaafni itti dhuka'ee bahararraa. Namni yeroo san wagganni yeroo san meeshaa san achirraa dhaqee ijoollee san fide hadha lubbuun jira. Wanni kun guutuun isaa mooraa dhaabaa keessatti walgahii godhame keessa gabaafamee jechuudha. Sababni kun godhameef wagganni sun namni bobbaasanii waraana san fidee dhufe sun gaafiin inni walgahii irra kaleessee dubbate maaliif na bobbaastanii qunnamtiin kiyya kun dhoorkame maaf nan qunnamina haga gartee kun gahu gartee ofiin ergitanii jedhe takka eega dhufee an humni kun bu'ee as dhufe wanni na gaafatame mooraa dhaabaa kana waggara dhaabaa irraa hin jiru na bobbaastanii humna qabadhee dhufeeni kan jedhu dhiyaatee bal'innaan wanni kun dhiyaatee jechuudha. Ragaaf waan kana isinii kaleessu jira. Okay, eega humni kun ta'e hoo eegasii maaltu ta'e humni kun ka bu'e 896 humna duraan hamar keessa jiru irratti bu'e kun eessa dhaqe akkam ta'e ilmaan Oromoo qalbisuu qabdan bakka kanatti akkam ta'e maaltu isa mudate gabaaba isinii lafa kaa'a gabaabse bu'aa bahiin hedduus jiraattu rakkoon hedduus bakka san keessa dabru lola namni hundinuu beeku kan lafa beeydhaboo jedhanii godhaman kan Tigreen lola san ufii dabarsitee ijoolleen sun nama 190 nama 139 wayyaaneen harkaan qabdee fi 100 ol itti wareegaman jaallan hedduun isaanii itti dabran san lolli sun tahee jechuudha. Gaafa lolli kun tahu lolli sun akkamitti tahee osoo dhaabni beeku ta'e immoo osoo dhaabni hin beekne ta'e dhaabni lola san gubbattan kaarfii akkam fudhate maaltu ta'e kan jedhu isiniif himaa lolli sunis maaliif ta'e.
Lolli sun sababni inni taheen waliigaltee wayyaaneetii fi hogganoota shanee ofiin jettu kanaatiin wal quba qabeenyaan godhamee jechuu. Kanaaf ragaan isaa maalii ofirraa kaanii dubbachuu osoo hin taane wanta garagaa wajjin deemti. Yeroo sanitti humna san wajjin ijoollee warra leenjistoota Eertiraa irraa dhufan Hamaritti namoota murtaa'e miinoof waan adda addaa leenjisanii jiran nama lama ka humna san waliin biyya seenanii humna san leenjisanii biyya keessatti humna biraallee ka biyya keessa dhufu miinoo leenjisuuf leenjistoota teenna wajjin biyya seenuu deeman wajjin ka'anii bakka waraanni qubatirraa ka'anii lafa Beeyidhaboo jedhan kiiloomeetira 90 Magdashoo irraa jirtutti bobba'anii jechuudha. Yeroo kanatti ummanni keenya warroonni biyya keessatti mandheen jireenya biyya keessaa dalagaa turan akka wayyaaneen humna san dhahuuf biyyarraa bobbaatee waraana daangaa gaffee jirtu mooraa dhaabaatiif odeeffannoon kennamee humni isinit deemuu jira humni sun wanni inni deemuuf Magdishoo dhahuu waraana achi keessa jiru dhahuu deema kan jedhamu ji'a tokkoon dura kennamaa ture jechuudha. Odeessi biyya keessatti warra deeggartootaa fi mandhee biyya keessaatiin miseensota biyya keessa jiran irraa warri waan san dalage gabaase waan san dalagaa ture namoota lubbuun jiranii UK keessa jiranii warri hadha waan san dalagaa jiran nama 20 jiranii jechuudha. Ragaa yeroo wanni kun ifa gabbaatee kijiba takkaa dhara jedhamtee gabbahamteef evidence walitti dhiyaachuu waan deemu keessaa jechuudha. Duuba isaa akkasii jiru wagganni dhaaba kanaa waan kana dhagame yeroo itti gabaafamu wanni kun dhara dhugan jennee ukkaamsanii bira dabranii cadhisanii jechuudha. Humni Beeyidhaboo dhahamuu deemu kun wanni inni deemuuf meeshaa lolaa waan danda'u qabatee haga silaa waan lubbuun isaa feete waan silaa gartee namni tokko fuudhuu danda'u qabatee biyya seenuun waan deemuuf edana biyya seentan jedhaniini osoo isaan ta'anii eeguu jiran waan jedhaniin humna saniin uf duuba gaddeebi'aati meeshaa duddarraa qabdan qawwee keessanii waan mul'irraa qabdanii irraa waan hafe guutuu isaa istoora guuraa jedhaniin. Wanni waliigalteen jiru ammoo edana biyya seenna daangaa cabsinee Soomaalee irraa biyya Oromiyaa seenna jedhameeti haala kanaan bobba'ee jechuudha. Duuba dirqama dhaabarraa dhufe waan ta'eef humni sun meeshaa duddarraa qabu fuudhee istoora takkaa bakka humni kun duraan jirtu kanatti deebisee meeshaa kaan istoora bakka takka guuranii jechuudha. Eegas yoo maal ta'uu deema. Eega wanni kun ta'e eega meeshaa kana guuran eega irraa humni qabatee halkan bulee bakki kun mana fooqii 4 keessa walitti qaban humna kana gad deebisanii jechuudha. Halkan keessa toora akka Afrikaattis sa'a 9 ta'u akka biyya gartee namni jiru Yurooppii fi Ameerikaa keessa jiru kanatti ammoo halkan keessa sa'a 3titti taankiin wayyaaneetiif meeshaan lolaa gugurdaan akka zuu gartee kunneen daangaa cabsanii lafa waraanni jiru gad dhufan. Waraanni meeshaa halkan deemu lafa san keessa Soomaaleen meeshaa lolaa hedduu qabaachuuf sosso'u illee yoo jiraate humni kun ijoollee waraana muuxannoo waraanaa qaban kan beekan waan ta'aniif dhaabaaf gabaasan. Abboo waraana nu deemu jira. Waraanni kun nu dhahuu deemu jira. Waraana waan akkana nu deemu jira jennaan usaa kijibdoota maal beektan nutu beekaa haga ajajni isinit kennamutti yoo lollis rasaasni bahe rasaasni tokko akka hin dhagahamne dhaabarraa dirqama eeggadhaa rasaasna nam tokkollee akka hin dhoofne jedhanii deebisanii jechuudha. Waan kanaaf ragaaleen jaallan lola san keessa qaama ofii cinaa dhabanii awwaalan Ameerikaa keessa jiran Minisoota warri jirtan Minisootaa jiran jaal dheeressaa dhaabaa gaafas harka dhabee harka tokko hadhan qabu warra lola san keessa jiruuf duulchisaa warroota ajajoota waraanaa keessaa gaafas achi turanii jechuudha. Waan hun evidence ragaan isinii kenna jechuudha. Warroonni mormitaniif yaada kanarraa qabdan isteeta cufarraa biyyoota jirtan keessaa miseensa gaafas lola keessa jiran isiniif kenninaa jechuudha. Duuba yeroo kana jedhan wanni tokko jechoo biran dabarre halkan lolli tahuu deemu kanas biyyarraa akka waraanni kun daangaa qaxxaamuree taankiin torba ka keessa jiru ka zuun keessa jiru isin biraan bahe sa'a xiqqoo keessatti halkan kana isin dhaqqaba ka jedhu kennamee osoo kun jiru meeshaa irraa guuranii kaahanii amma waraanni halkan lolli nu qabate jedhe kana usaa deebi'aa rafaa jedhanii dhiisaa nutu beekaa jedhaniin jechuudha. Duuba maaltu ta'e eegasii daqiiqaa murtaa'een duubatti lolli mooraa san gubbatte ta'ee jechuudha. Yaa ilmaan Oromoo bakka tana qalbisaa. Meeshaa gugurdaa qofaan waraana mooraa keessatti deebisan ka inni bahee alatti silaa har'a meeshaa ofirraa qabuuf bakka istiraateejii irraa mana walitti qabaniifi jechuudha. Dirqamni kun mooraa dhaabaa irraa kenname. Tasalolli kun lafatti ittiin taane. Attaa yoo rakkoon biraa jiraate akka biraatti haadha waraanni kun osoo akka meeshaan sarkaa qabaatetti osoo bakka inni bahee irraa of duubatti deebi'aa osoo hin jedhaniin lolli kun itti tahee silaa har'a dhugaadhaa tasalolli ta'e jedhamaa jechuudha. Ni deebi'ame. Eega deebi'ame maaltu ta'e? Eega lolli tahee maaltu ta'e? Yeroo lolli tahee hogganni bakka san jiru keessaa warroonni shira kana keessa harka qaban humna bahee lolaaf lafa qabate ka waraanni bakka jiru irraa mooraa keessaa ala gabbahee diinaan walfammuu lola yoo inni eegale humna isa ittisu fudhatee keessaa baqatee lixee jechuudha. Fakkeenyaaf namni agartee ijoolleen gaafas
qondaalonni hoogganoonni dhaabaa turan hedduun isaaniitu madaa'e jechuudha. Nama 12 oltu madaa'e lola san keessatti jechuudha. Achitti jaallan hedduun cilee goote wayyaaneen jechuudha ilmaan Oromoo. Duuba lola kana keessatti wanni lolli kun godhameef akkaataan lolli kun itti qindaa'e ijoollee Eertiraan lamaan achi keessa jiran nama maqaan isaa Salamooniitii fi maqaan isaa Abdul Eenyu tokko nama Musliimaati tokko nama Kiristaanaati ijoolleen sun kan achirraa dhufanii ijoollee tana takka jirtu harkaan qabanii addunyaatti agarsiisu akka Eertiraan ilmaan Oromoo gargaaraa jirtu yookaan ajjeesanii isaan sarreeffa fuudhanii addunyaa agarsiisuudha jechuudha. Sagantaan tokko kaa'ameef lammata humni kun iyya hedduun lola hedduun abboo meeshaa lolaa arganne kaleessa wanni itti uummanni nuti sakaalamnee uummata keenya diina irraa dhahuu dadhabnee meeshaa lolaa hin qabnu duubbee hin qabnu bakka namni keenya yoo madaa'e ciibsan hin qabnu jettanii nu falmaa turtanii nu dhibaa turtanii hadha kana maraa argannee ka jedhuun iyya hedduun akka biyya seenuuf dhiibbaa uummanni Somaalee biyya keessatti waraana kana yeroo arge ka hidhate waraana leenjee yeroo arge gosoonni Somaalee achi keessa jirtu abboo nuti isin sodaanne waraana hagana gahu kana agartanii biyya tana keessatti keettanii nurratti boru rakkoo fiddanii nurraa bahaa kan jedhuun gartee ummanni Somaalee gosti walitti dhuftee guyyaa 27 kennaniif isinirraa baanaa waraana keenya nu keessummaa keessanii isinirra qubanne malee teennee loluun barbaannu isinis dhahuun barbaannu biyya seennaa kan jedhamu ture jechuudha. Maaf ummanni Somaalee sodaate waraana Oromoo kana kaagartee achi keessa jiru kana. Waraanni Oromoo yeroo biyyarraa gasseene waraana Hussein Aidid wajjin ture. Loloota qaqqaalii hedduu wayyaaneen nama 3,000 dhuftee mooraalee waraanni keenya keessa jiru irratti godhaa turte. Lola kanarra wayyaaneen qaanoftee salphattee cabxee of duuba deebi'aa turte jechuudha. Uummanni Somaalee ka yeroo san dhaabni keessa ture waraana keenya xiqqaa achi keessa jiru san sodaata. Yoo waraanni keenya namni tokko lama karaa gubbaa gabbaa'e Somaalee osoo meeshaa lolaa gahaa qabdu osoo waa hunda qabdu karaa irraa baqatti sodaachaa turan. Waraana yoo dhahee waa duran dhaabachuu hin dandeenye. Wayyaaneen duraan biyya Somaalee keessa seentee uummata Somaalee fixaa turte gaafa gasseentee ijoolleen teena waraanni keenya achi keessa seenee walitti dhufanii wal dhahan humna xiqqaan humna guddaa cabsanii ofirraa deebisaa turanii jechuudha. Kanaaf ragaan achi keessatti yaa ilmaan Oromoo osoo dubbite dubbadhu wanni isinitti boontan gaafas waraanni Hussein Aidid waan jedhu waraana 3,400 mooraa takka keessa jiru waan inni gaafatu meeshaa lolaa teknika guddaa waan akka zuuf taankii tokko nuu kennuu irra loltuu ilmaan Oromoo tokko waraana keenya buttaa takka muraasa keenya keessa nuu kaa'a jedhee kadhataa jechuudha. Yoo ati taankiif zuu meeshaa guddaa kenniteef sirraan fudhatu. Kanarra wal lolaa ba'e ijoollee teenya tan mooraa waraanaa isaan keessa jirtu bakka qubatan keessatti qawwee walitti dhukaaste Somaaleen anatu ana bira taa'a inni ana wajjin lola jechuudhaaf jechuudha. Kanarraa kan kahe waraanni keenya jabina inni qabuuf dandeettii inni qabuun achi keessa sodaatamaa ture. Somaaleen sodaa kanarraa kahe waraanni kun nuuf hin ta'u waraanni kun dhahee nu qabata kan jedhu sodaa waan qabaniif gosti walitti dhuftee jechuudha nurraa baasaa kan jedhuun waraanni kun akka biyya seenu murteeffamee jechuudha. Gaafa kana jaallan yaa ilmaan Oromoo hundi keessan dhiigni ilmaan Oromoo achi keessa gaafas dhangalahe annama bakka sanitti dhiifama naa godha sina himuu fi miti madoon gaafas na bira dhufte warroota mooraa keessa wal'aanamaa turan keessaa namni 12 waggana ijoollee hogganoota turanii jechuudha. Warra kana nu achi gaafa san rakkoon kan hospitaalli biyya san keessa hin jirre kan namni tokko wanni nu gargaaru hin jirre doktorri nu bira hin jirre nama duddi isaa dhahamee ribuun citti harki namaa keessa seenu kan mataan dhahame kan miilli dhahame gartee boombiin faca'ee keessa jiru karaa rasaasni keessa jiru bakka takka tiraansfar godhuu hin dandeenye mooraa keessatti waliin rakkanne akkaataa isaan sun itti wal'aanamaa turan nama achirraa du'a san irraa hafee bakka san dhufe jechuudha. Ilmaan Oromoo hedduun achitti akkasii wareegamanii jechuudha. Yeroo lolli kun ta'u waan isin adda baasuu barbaadu yeroo lolli kun achitti ta'u lafa beedhaboo jedhanitti ta'u ganama yeroo laftii gartee obboroo bari'uu deemtu hogganni dhaabaa mooraa takka keessa jira. Mooraan tun mooraa Ziyaad Barree bakka mana mootummaa Ziyaad Barree keessatti hogganni kun bakka takkatti walitti qabamee bakka takka jira. Hojiif haala addaatiif haakim dalagaa ture namni isaan qunnamu ana ture. Lola kana quban qabu yeroo hoggana kana bira seenu kan hogganni dhaabaa guutuun mooraa takka walitti qabamee bakka san jiru. Namni ajajaa waraana Hussein Aidid ture jeneraalaa fiigaa itti dhufe hoggana dhaabaa bakka takka taa'u kanatti. Maal jedhee yeroo itti dhufu yaa hattoota yaa warra hoggana jedhee bakka tana taa'u jedheen. Ilmaan Oromoo maaf iccisiistan kalee galgala maal isiniin jedhe hagammaan teettanii dhagaa akka lola jiru yeroo kana reediyoo banee harkaa qabatee fiigaa ni deema. Maal jedhaan opereetarri reediyoo waraana Hussein Aidid achirraa dhaga'i jedhaniin akka ilmaan Oromoo haadha deebisu jiran dhaga'i zuun kuniif gartee taankiin kuniif ilmaan Oromoo rabbuu jiraa jedhan. Mooraa bakka kanaa jirtu bakka kanaa gubbatti ilmaan Oromoo fixu jiranii jedhaa fiigaa itti dhufe.
yaa ilmaan Oromoodhaa waan dhiiga bo'aa himnu cadhifnee walitti himnaa jechuu. Yeroo kana kataa'anii ofirraa shaayii buna fi dhugan lafaa kaanii jalgalaa dilboo bakka san jira hogganni hadhaaba kana jalabbaa biyyaa achi jira abbaa caalalataa achi jira dhugaa saba hogganni cufti isaa mooraa san keessa jiran yoo inki jibde jedhan anaa kana kunoo tadhallee ni jira isaa illee ni jiranii jechuu. Duuba osoo kana jedhan ummata keessa namni biraa ammallee piliis jedheen fiigaatti dhufee namni kun hagana jedhee wal garra ilmaan isin ficciistan jedhee fiigee dabre jeneraalli kun jechuudha. Namni ummataa ka achi jiru namni kun maqaa isaa dha'uun barbaanne injiinara nama nu qubsiisee achitti waa hedduun rakkoon wajjin dabarsaa ture fiigaa dhufee nama bahaatii ijoollee Harargeetti fiigaa dhufee namni kun waan jedhe yaa Oromoo yaa jaallan yaa hoggana dhaaba kana ilmaan madoofte mahaa guurru tu'a dhumatte mee gartee nama waraana naa kenna dhaqee guuraa jedheen maal jedhaniin deemasii kijibaa sin nu ajajaa situ waraana kenna nu guuree madoo teenna fonna nu godha jedhanii ari'anii jechuudha. Sa'a murtoofteen duubatti madoo kenna ummanni guuree kadhaabni kun dhaqee humna reebee fuudhuu danda'u meeshaa lolaa qabnu waraanni mooraa keessa jiru mooraa keessa bakka achi keessa jiru kun osoo jiru dhaqanii reebanii namni achi isaan irraa gaffiden jiru humni madoo achirraa fuudhee ummanni mooraa dhaabaa keessa fidee jechuudha. Seenaan kun keessisii bal'oo fi guddoodha. Duuba eega kun ta'e hoo maaltu ta'e? Ijoolleen Eertiraa lamaan jenne ta ajjeesanii reefa isaanii fuudhuuf takka ammoo jirtuu isaanii qabuu deeman du'a ammoo qabaman. Duuba asirratti ammallee waan isin ilmaan Oromoo ittiin boontaniif ilmaan Oromoo tuyyoo waan fedhan dura dhaabatan akka isaan godhuu danda'aniif gootummaa qabaniif wanni tokko isaan dura dhaabachuu hin dandeenyeef nama isaa hoogganu dhaban. Woboon takka waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo kumuu jechuudha. Akka isaan san godhuu hin dadhabne ijoolleen nama haga murtaa'ee jechuudha. Warri kun hogganni fudhatee dabreeni kuuwwan dhumatanii kuun harkaan qabamanii kuun madaahanii wanni achirraa gadafee namni lama maqaa jaallan sanii dhahuun barbaadu bakka isaan jiran waan hin beekneef amma namni lama wal dubbisan ijoollee baaleeti waan jedhan abboo ijoolleen Eertiraadhaa gartee yeroo lolli ta'u san mooraa keessa turanii jiran moo du'an bahan moo qabaman haalaallu jara tana hin agarre akka isaan ta'an arguu qabna jarri tun bira dhumatanii seenaa ummata Oromootiifis wanni kun hin toltu jedhanii wal gaafatan. Yeroo kana mooraan dhaabni lolli keessatti ta'e wayyaaneen dhuunfatamee harkaa qaban marfamee harkaa qaban jechuudha. Wayyaaneen qulqulleessitee mooraa tana dhattee meeshaa achi keessa istooramee fi nama lubbuun jiru achi keessa qabuuf mooraa ofirraa sakatta'u jirti. Ijoollee alatti arganiif lola irraa harcaatee haftee ofitti dabalatanii saglii tokko tahanii kataankii sagaliin marfame meeshaa guddaa biraatiin mooraa oon itti marame dhaqanii seenanii jechuudha. Jaallan hedduun isaan biraachitti harcaanii hafanii namoonni kun lamaan maqaa isaa dha'uun barbaanne ijoollee Eertiraa achi keessa bakka seentu dhabdee muka keessa seentee huura keessa teettu mooraa keessaa fuudhanii baasanii jechuudha jirtuudhaan osoo lubbuun isaaniin dabrin dhaqanii keessaa fuudhanii baasan. Erga baasanii kiiloomeetira 90 humni achirraa hafe ka gargaarsa tokkoon argatin faca'uun nam lama sadiin haga ofirraa Somaaleen gosaan jirti ofirraa dhayan Tigreen jala deemtee dhoofti haga ofirraa dhahan kiiloomeetira 90 deemanii Somaalee dhufanii jechuudha. Maqdishotti dhiifama lafti lachuu Somaalee keessa kiiloomeetira 90 deemanii Maqdishoo dhufan. Warri kun lamaanis jara Eertiraa kaan qabatanii dhufan. Maaltu ta'e asiin duuba? Nama jeneraal Xaamee jedhan ka Eertiraadhaa kaadhas lubbuun jiru warra humna kana bobbaaseef akka bakka bu'aa Eertiraatitti achi jirutu mooraa dhaabaatitti gadi dhufe. Yaa ilmaan Oromoodhaa waan namni sun dubbate irraa isinii hima. Waan jedhe in dhufe ilmaan isaanii jarri isaanii bahuu argee ni gammade. Namni kun boohee waan jedhe yaa Oromoo jedhe yaa ilmaan Oromoo jedhe nu akkana seenillee jedhe akkanallee hin beenu nama akkanaatillee isin seene jedhe. Nuti yeroo hedduu Eertiraan tun gabroomtee kolonii jala kuftee asiin dura gartee yeroo ganna dheeraa gabrummaa jala turre jedhe. Namni Eertiraa gabroomfatee fi Itoophiyaa jiraachisee hadhaan gahe isin ilmaan Oromooti jedhe. Nuti lola godhame East Afrikaa kana keessatti gootummaan nuuf kennamtee ilmaan Eertiraa tokko jennee Afrikaa tana keessa gootummaan nuuf kennamtee dhaabachaa turre jedhe. Wanni sun harka dhibba kijibaanaa isinii himaa jedhe. Gootowwan dhugaan isaa awwaalamte. Tan silaa hadha gootummaan sun kennamtuuf ilmaan Oromooti jedhe. Wanni isin nu koloneeffattan Itoophiyaa tana isintu jiraachisee maqaa Itoophiyaa jedhe kana kaaheefi waan isin gootan kaleessa dalagaa turtaniif gootummaa teessan dirree lolaa adda addaa irratti warra alaa dhufee biyya Itoophiyaa jedhan kana loluuf biyya keessa yoo nu wal lolan ummanni Itoophiyaa kun maqaa saniin faarsee maqaa keessan awwaalee ukkaamsee lolaa ture sun ardha dhugaan ija baatee jedhe.
humni sagliin takka meeshaa lolaa guddaa annama waraanaa jeneraala wanni itti argadhe taphatti miti jedhe hagas gahu keessaa seenanii adda ijoolleen teenna lamaan tun nama waraana keessa umrii isaanii fixanii akka jara itti baasanii fi ijoolleen tun isitti fuute naaf yoo himan amanus hin dandeenye sammuun teenaa fudhachuu dadhabdee jedhe. Kanaaf jedhe jara san maqaa gaafatee isaan lachuu kitaaba irra baasaa jedhee maqaa jaraa san hiikkaa isaa gaafatee waan jedheen hoggana dhaabaa bakka san jiruun dhagahaa jedhe waa isinii hima loltuu ni qabdanii dhiirummaa ni qabdanii rakkoon keessan hoggana dhabdanii jedhe hogganni hin jiru. Hogganna dhaabaachi jiru maqaa dha'ee waan jedheen amma bahara asiisin bira jira dhuftanii baqattanii as seentanii asiin duuba hoo bahara kana of keettan mo'ee sadhattanii jedheen jechuudha. Ilmaan Oromoo waan kana isinii himuuf qaba. Nutiin kun ilmaan Oromoodha. Rakkoon nu qabdu dheebuu bilisummaa qabna. Rakkoo gartee nurra turteef ummanni keenya keessa jiruu fi namaa gadi laallamnu qofa achi laallaa jechuudha. Isa kanaaf jecha rakkoo takka yoo dhageenyellee osoo rakkoo san hin furre karaa bilisummaa daandii fiddu qofa qabannee fiinna jechuudha. Wanni nuti godhuu qabnu, wanni nuti laaluu qabnu, maaf nutiin kun si loltuu dhabne moo nama nu lolchiisu dhabne moo maaf Oromoon bilisummaa dhabde ummatoota nu wajjin nu asis tahee gartee haqa isaa falmachuuf ka'e cufti nu biraa bilisoomee nuti ummanni guddaan ummanni loltuu qabnu ummanni qabeenya qabnu ummanni gootummaa qabnu ummanni dandeettii qabnu ummanni hayyummaa uumaatiif namoota guyyaa keessa baratanis qabnu maaliif gabrummaa jala kuufne kan jedhu laaluu dadhabne jechuu wanni seenaa kan hadha isinii kaahee lafa isinii kaa'uuf isinii dubbisuuf irratti yaalamee fi isinii kaasuuf dirqamee fi rakkoo dhaabni kun qabu saaxiluu yookaan ammoo rakkoo mooraa dhaabaa keessa jirtu saaxiluuf osoo hin taane maaliif ijoolleen tun fixan maaliif humna kana meeshaa lolaa irraa hiiksisanii mooraa deebisanii mooraa keessa ficcisiisan maal rakkoon wanni kun godhameef eenyu godhe kan jedhu uummanni Oromoo uf duuba deebi'ee akka laaluuf gaafatuuf jechuudha. Namni tokko qabsoo goonaan duratti qabsootan akka isiin cabte akka isiin naafattee uf duuba deebite akka ilmaan Oromoo hadha bakka dhibba fottoqannamuu argu jira jechuudha. Eega kana arganii dhukkubni tokko yoo inni argame dawaa qaba. Dawaan isaa sun maali? Qoratanii dhukkuba san dawaa isa fayyisu itti barbaadu. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa hadha hayyoonni jiranis tahee lafaa dhufaan qeerroonis tahee hundi isaatu walqoonnee kutaadhaan amantiidhaan gandaan walit duulu jirra. Feesbuukiin ka Oromoo diigu ta'e ka Oromoo ijaaru osoo hin taane. Qabsoon ta Oromoo diiddu taate ta Oromoo ijaartu osoo hin taane. Warri diina qabsoo bilisummaa uummata Oromoo ta'e har'allee ilmaan Oromoo awwaalee rakkoo kalee tafakkaattu keessa deebisuuf sobuuf fiilmii dalaguuf fiiguu jiranii jechuudha. Maal jedhan jecha isaan jedhan keessa walgahii kaleeffadha dheengadda deemaa turte keessatti namni rakkoo kaleessa tartirraa qurrama qabu as dhufee nu wajjin haasahee nu wajjin qabsoo godhuu danda'aa jedhan. Ajab! Waan nama ajaa'ibu yaa Oromoo. Si namni diina wajjin dhaqeetiin waliin haasayaa? Si namni nama kee ajjeese dhattee wajjin haasoftaa? Diina kee wajjin dhattee haasoftaa? Nama harka dhiigaa wajjin dhattee amboosi wajjin deemee an qabsoo godha jettaanii? Namni dhugaa dubbatuuf namni haqa dalagu kun du'ee dabre ilmaan Oromoo waan isiniimu. Maal jennaan dhugaa dubbataa ni duuta. Dhaaba kana keessatti jechuudha. Haqaaf falmitaa ni duuta. Ilmaan Oromoo maal filattan? Gannoota dabre kana keessatti dhugaa dubbatanii du'aa turan. Dhugaan isaan dubbatan maali? Haa lollu abboon utummata loluu danda'u. Ookee lollaa eegamee akkasii mitii qabsoon tun maali jedhaniini ganama itti aanu namni sun hin jiru jechuudha. Gabbaasanis duradhaani akkasiin hin bobbaasanii hin ergan jechuudha. Hojiirra ramadan waraana kaan keessaa fudhanii kaanii ergan. Achiin duuba karaarraa goraa jechuudha. Agas ebaluun diini karaa argee dhahee ebalu akkasii ebaluu walii wareegameedhan. Gabaasaan dhuftu tana jechuudha. Yaa ilmaan Oromoodha. Yaa hayyoota Oromoo. Wanni ilmaan Oromoo keessa dabranii qabsootan asiin gahanii lafti Somaaliyaa hadha isinii himutun afaanii yoo himan xiqqoo waan laaftu. Waan namni yoo laalu yoo hadha gartee namni wal caqasu isiniin caqastan kun yoo isinitti himu akka xiqqan laaltan. Lafa namni dhiinni isaa dhiiga saree ittiin geenne nu uumiti nama alaa itti dhufeemi lammiin isaanii ka keessa jiraatu. Uummata Somaalee tiksee gaalaa tabaadiyaa jirtu dhufee magaalaa qabate. Warroonni isaanii ka magaalaa keessa turan baqatanii biyya addunyaa keessa facanii jiran gaafa nu lafa san seenu. Uummanni kun xiqqaa guddaan isaa qawwee qaba. Gosaan waldhaa. Nu lafa keessatti uffataan isaaniin adda, deemsaan isaaniin adda, nyaataan isaaniin adda. Rakkoo kana hunda keessan namni bahee reeshina magaalaa bitatee fidataa,
bobba'ee humna dhaabaa waa hunda ala keessa dhaaba kana jiraachisuuf deema. Mooraa 4 qabnaa, mooraa irraa mooraa deemaa namni kun wal jiraachisaa ture jechuudha. Wareegama akkamtu kafalamaa ture achi keessatti. Fagoo mimee isin kan lola tahuu fi shiran walitti dalannuun himi Soomaaleedhaan. Ardha manguddoon gaafas jechi turan namoota ala jiranii maqaadhaa akka Shee Xaliilessaa nama Bahar Argeeti jechuudha. Akka Abbaa Xiiqqoo hadda agartee manguddoon teennin tunni dheessa jiranii as jiran alan wajjin jiran biyya alaa kana jiranii jechuudha. Gaafadha manguddoota niin irraa manguddoon teenna kabajaa qabdu agasgeetu umrii isaanii silaa boqatanitti nu waliin gaara keessa deemanii qawwee dhahaa turan. Kaan mallee achi biraa gaddeebanii isaan kun nu waliin rakkoo san keessa seenan maal dalagaa turan beeytanii eessa ergan akkam godhan kabajaa kennanii fi manguddoota na beeytu. Ufii magaalaa taahanii isaan ammoo lafa qoryoolee jedhantu jira. Qoryoolee tana waan jedhan hammeenya lafa sanii isinii hima. Baqataa Oromootu jira ummata Bahar Argeetiif kutaa Arsii Baalee kanarraa baqate ganna dheeraa achi keessatti jiraatetu jira. Lafti tun bakka bishaan waabee jedhan kun dhaqee lafatti lixu naannoo san qoryooleen tun namni achi dhaqanii beeytanii. Mooraa tana keessatti dhaqanii waraana achi gannaqanii jechuudha. Akkami jiraata humni kun? Gargaarsa alaa dhufuun jiraataa? No. Galii biraattu galaafi miti. Harkaan lafa qotta. Harkaan lafa qotta. Oromoo harkaan lafa qottuun beektanii harkaan gajjattee lafa qotta. Harkaan lafa qottee manguddoon teena ta kabajaa qabdu ta umriin isaanii silaa boqatanii haadha ilmaan isaanii isaan gargaartu maqaa qabsoo uummata Oromootiif ba'an harkaan lafa qotaa turan. Wagganni dhaaba kanaa ofii mooraalee filatanii mooraa achi keessa jirtutti waraana dhaabaatiin marfamanii jiraachaa turan jechuudha. Waliin gabbu'ee wagganni tokko bakka san mooraa san keessa beela'ee dheebotee rakkoo san hin dabarsine jechuudha. Waan isaan kana gubbaa gaheef rakkoo achi keessa ture anaami isaan isin ibsanii naannoo jirtanitti ilmaan Oromoo. Duuba isa akkasiisan tahee osoo jiru. Maaltu dalagamee maaltu tahaa ture achirratti. Miseensa kana warra ijoollee Eertiraa irraa dhufte san kaleenji'ee dhufe san waraqaan ittiin galan hiramee fi gara gandaa galan warri du'arraa hafanii fi warroonni gartee nadhan akkam ta'an waraqanni hiramee fi deemaa galaa jedhanii galchan. Adda ijoolleen sun hin beeku kaa waraqaa harka kaa'anii yoo karaa isii ol deemtu Somaalee keessa karaa baatu hin beektu ijoolleen tun gara deemtu hin beektu. Lafa tana keessatti nama keessatti dhalatee keessatti wal fixa gosaan wal fixa. Ijoollee tana waraqaa harkaanii gadhiisan. Waraqanni maal jedha deemaa galaa gaafa qabsoon ganda deebite ganda keessa dhufnee isin gurraa jedhanii bobbaasan. Guyyaa waraqanni sun bahe isinii tuqa yeroo biraa bal'inaan isinii hima jechuudha. Waraqanni kun kagartee koree hoggana adda bilisummaa Oromoo irraa takka ammoo waajjira Yuduree irraa kenname baatii 9ffaa guyyaa 10 1999 jechuudha. Kaifa gabbaamee mooraa dhaabaa keessa qoratame. Waan dhossaa yookaan ammoo sodaamni hogganni dhaabaa miseensi dhaabaa quban qabne osoo hin taane hogganni walii gala qoratame jechuudha. Kana bal'inaan yeroo itti aanu keessa isinii kaaya. Miseensi qoratame kun maaltu ta'e? Miseensi warra haarawaa dhufe qofatu yookaan ammoo miseensa Eertiraadhaa dhufe qofa gale moo warri duraan qabsoo kana keessa turanis ni galan? Isaan kan akkamitti galchan maaltu ta'e eegasii ka jedhu sagantaa itti aanu irra bal'inaan walitti dhufnaa jechuudha. Akkamitti hamee wanni sun eegasii maal ta'e ka jedhu. Kanaaf lola kana keessatti hiree argamte tana keessatti yeroo waraanni kun ka amma isinii tuqnu kun biyya seene hoggana dhaabaa tokko waraanaaf gayaa itti kennanii miseensa buulessa itti kennanii biyya ol ergantu jira. Maal godhan nama kana meeshaan lolaa ka qunnamtii reediyoo wanni cuftu osoo jiru harka qullaa meeshaan achi jiraa ka istooran biyya keessaa sii baafnaa humna sii erginaa isin amma akkanumatti sisteema maaliitii akkana biyya ol ergan. Gaafa inni biyya dhaqe qunnamtii fi gargaarsa silaa godhamuu fi reediyoo wanni hundi irraa cufamee jechuudha. Jaalli sun hadha nama lubbuun jiru ala kana jira jechuudha. Miseensi kun dhumatee lolli itti tahee ufii lubbuu fiitii gara deebu wallaalee goda keessa seenee qilee keessatti hafee jechuudha hogganni dhaabaa. Hogganni dhaabaa kun kan isaan achirraa bobbaasan nama silaa dhaaba kana keessattuu abbaa langaa dhaaba kana nama dhaaba kana qoratee rakkoo jiruuf mooraalee keessa jiru eega mooraa arganne taa'u silaa dhaaba kana keessaa bobba'uu malee namni biraa bobba'uu malee sababa godhameef waan taheettu jira namni kun bobba'eef jechuudha. Duuba ilmaan Oromoo haqni nama isinii tuqe kun irraa isinii shasharafee isinii tuqe yoo tokko tokkoon Eertiraa irraa kaafne humna hamar dhufee taa'e irraa deemne lola saniin dura maal ta'ee deemne lola keessa waan ta'eef lolaan duuba waan ta'e tokko tokko kenne sa'aa dheeraa viidiyoo isin caqasuu hin dandeenye isin jalaa wal dhahu gad dhufaa jechuudha. Hagana irratti dhaabee waan tokko isiniin jedha. Yeroo dheeraa namni ruumitaan keessatti
taa'aa ture namoonni hedduun warra biyya alaa kana jiru yoo ta'e malee warroonni biyya keessa jirantaniif biyyoota arabaa keessa jirtan viidiyoo isinit dheerate isiniif rakkoo qaba. Nutiin kun ilmaan Oromoo hedduun isaa cal'isnee yeroo baay'ee warroonni rakkoo kana beennu taa'aa turre wal dhoorkineen dubbannuu mee obsaa jennee jechuudha. Maaliif rakkoo uummata keenyaa kana jaalanneetii miti. Mee dura waan jedhani boora'u maleen xaliiluu jedhan takkaa boora'u maleen qulqullaa'uu jedhan. Uummanni Oromoo kunillee haa argu mee xiqqoo isii deemee haa argu rakkoo jirtu tana. Maal jennaan harki hanna barate murqu sossoo jedhan harka yoo hanna barate yoo irraati murti asitti kaga dafe kanatu akkas jedha itti gartee yoo mammaattu Oromoon. Namoonni kun uummata qabsoo uummata Oromooti godhu bahe osoo hin taane uummata Oromoo diiguu bahe. Kanaaf ragaan maal jedhe warroonni abashoota gaafa isaan nu biraa diimaa naga'oo fa'aa leencoo lataa fa'aa nu biraa deemanii hin deeminaa warra kanatti hin dabalaminaa oolleef kana seenaa jenneeni jedhan. Wanni isaan nuun jedhan ala teennee laaluu irra keessa teennee waan isaan dalagan quba qabaachuu qabna jedhanii deemanii akkuma san taatee dubbiin jedhanii jechuudha. Waan ragaan lafa jiruuf gartee hadha sagalee wal dhageessuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf warroonni kun nu gaafa achi keessaa facaasan miseensa kana haala adda addaatiin achi keessa kaan fixanii kan irraa hafe facaasan maqaan namaa kennamu gantuudha yeroo namni kun achi keessaa bahee dhugaa jirtu tana uummata keessa gabbayee inni ibsa. Uummanni Oromoodhaa dhaabni kun ka diigame bara kam himu jira. 2005, 2008, 2007, 2005 tana beeka namni hedduun irra guddaa yeroo amma jijjiiramaa maal jedhanii deemanii jechuudha. Miti. Gaafni dhaabni kun mooraa cufatee biraa deeme ajjeechaa mul'is gadaa irratti. Mul'is gadaa sababni inni ajjeefameefi noowee hin dhaban karaa cufaan hamar kana gadhiisanii meeshaa san facaasanii ka gurguratanii irraa hafe ka saamsanii irraa hafe oofanii gara mara as oofanii mooraa dhaabaa arfan jirtu irratti meeshaa guddaa Somaalee nu dhukaasanii waa hedduu dalaganii humni kun gadhiisuu dide. Nuti jiraannee qabsoo uummata Oromoo jiraachisuu qabnaa. Miseensi kun kagaaramaa jennaan warri achi gadi dhufe kun hambaa miseensota adda bilisummaa Oromoo woboodhaa nama ganna yeroo sanii ganna 20 ganna 15 yeroo saniif ammaami qabsoo keessa ture warra Hayila Sillaasee irraa gadafee dhufe warra Dargii keessa dhaaba keessa ture nama harka tokkoon qabsoo godhu nama gartanii obboleeyyanti yarki isaa irra hin jirre ka akka gartanii hadha nama as jira obboleessa kenna laalaa nama dura taa'aa jedhaniin dhihoo tana dhufe Oromiyaa keessaa bahee harki isaanii lamaan akkana jira obboleeyyantiyya. Viidiyoo diraas irra ol bahee dubbate meeyaa ilmaan Oromoo laalaa harka akkana jiruun ganna meeqan qabsoo qawwee dhahaa ture gaara keessa deemee fincaan dhugee hidda mukaa nyaate yaa ilmaan Oromoodha. Maal jedhan mammaakanii maqaan duulaa ka abbaa duulaatii ka dhumatu waraanaa jedhan warroonni hadha isaan hayyu duree ta'anii ittaana hayyu duree ta'anii qondaalota shane maqaan shaneedhaan shanee gumii irraa gad fudhatan maqaa dhugaa qabatanii gadi hin baane warra dhugaan tun maqaa sana osoo jijjiiratanii hadha itti waaman ni dhiba warri kun shaneen tun shane warra dhaaba kana gubbaa taa'ee kalee ukkaamsaa ture jechuudha. Namoonni keenya ka gartee qabsoo tana uf kennanii akkasitti daaraa itti ta'anii dhabaman ka hadha haadha abbaan bakka inni jiru hin beekne ka ilmaan isaa bakka jiru hin beekne namoonni manguddoon maqaa isiniidha wallaahi yaa ilmaan Oromoo waan garaa isin nyaatu ka hadha nuti dhiiga isaaniitiin taphannu nam tokko jira hadhallee lubbuun jira bakka isaan jira waan hin beekneen maqaan dhahu nu wajjin hamar ture nama ganna 80 wayiitu qawwee dhahaa ture yaa ilmaan Oromoo wallaahi gootummaa irraa lola gaafa malkaa amaanaatiin 1997 ta'e yaa ilmaan Oromoo ka akka diriirsaa faati as jira gaafa sirran madaa'e ka guutaa boruu namoota hedduu namni ijoolleen girnoofiin namtichi Tigreedhaa ka girnoofiin irratti ijoollee teenya hedduu madeesse ka akka diriirsaa jaala kenna ka amma kaasetta baasee kana fa'aa gaafa achi madaa'e wal bira jirra lola mooraa takka irratti irratti shira mooraa san gubbatti dalagame Somaalee seenuuf jecha jaallan gaafas achi wareegsan lola gaafas ta'e san gubbatti namni ani isinii dhahu kun nama wallaahi akkana gadi hin jenne nama umriin isaa yoo ankiji malee gaafas ganna 70 oliiti jechuudha. Namoota nama akkasii fixaa ture wal dhaabatee mataa irraa dhahaa ture jechuudha. Nama hadha agartee osoo Oromoon agartee dhugaan ilmaan Oromoo agartu taate hadha jeneraalummaa miti annamsanii maqaa isaa kennu waan isaa kennu silaan qabu jechuudha. Nama lubbuu nama meeqaa ka gartee namni kun jaanjee gara bahu dhabee maal jennaan lolli mooraa san keessatti ta'e garaa isin nyaata ilmaan Oromoodha yoo waa hedduu kaasan waa hedduutu isinit dhagamaa jechuudha. Lola haa gartee bakka takka osoo jirru diinni dhufee bakka akka jira jedhan akkuma hamar kana irratti osoo deessi jiru lolli lafan nu qabee nutti tahee jechuudha. Lola gaafasiisan namni tokko rasaasa as deebi'aa achi deebi'aa osoo hin jenne
namni gartee mooraa keessatti ilmaan qaqqaaliin jaallan hedduun bakka sanii wareegamanii hafanii jechuu kun lubbuu fiitiin dhaamanii achi keessaa ba'an warroota gaafas manguddoo ta'e lola mooraa keessan keessa jiran keessaa adda jaarsi tokko nama guddaadhaa jaalli kenna nama amma yoo xiqqaate namni sullee ganna 80 oliiti jechuu nama kaarruu jedhaniin hadha mooraa dhadhaab keessatti jiruun isaa itti dhooftee gara deebi'u dhabee dhamee jiraata umrii isaa saniin jechuudha gartee manguddoo ta'een akkasii sanniintu jira warroonni kunniin wajjiin hadhaa gabrummaa tana hadhaa rakkoo jirtu tana hundan waliin dhandhamanii afaan ufii qabatanii cadhisanii ta'an oromoon tun hin diigamini ka waa dubbachuu danda'an yoo isaan gabbanii hadha iyyan oromoon tun maal taati hogganni dhaaba kanaa ka isaan san hin laalin mee laalaa xulaa duubeedha nama hadha nu keessa jiru nama lolarraa lolee qawwee isaa kana jaalalarraa gad jedhee qawwee diimate arraabe gartee Tigree lafarraa fixee diina lafarraa fixee gammachuurraa jechuudha. Nama yoo inni lolu aktara jettuun nama warra hadha namni fiilmii aktara kaameraa waliif fidee lolu kana jettu nama baafatee yoo diinni dhufu shuguxee harka tokko qabatee kilaasha harka lolu hadha biyyalaa kana jira ka ilmaan isaa cufti qabsoo tana keessa turte. Huseen Xulaa Duubee ilmi isaa dhala kana jira qaama itti dhabee ka miilli isaa irra hin jirre akkasii qabsoo godhaa ture. Jamaal ilma isaati. Yaa ilmaan Oromoodhaa wanni hedduu yoo dubbanne hadha keessaan baanu waan hadha shaneen nama awwaaltee dhiiga ilmaan Oromootiin hadhallee harka dhiqattee deebiteen saalfattuun qaaneffattu xiqqoo isii ittiin dhagaamu nama kana gowwaa gootee nama waan beeyne taatee ilmaan isaanii ficcisiiste hardhallee addunyaa tana keessa deemtee ilmaan Oromoo waliin dhahuuf miidiyaa tokkocha jiru ka ilmaan Oromoo wal garsiise ka ilmaan Oromoo wal barsiise ka Oromoo dukkanaa baase ka diina rifachiise ka nama ajaa'ibsiise. Ka miidiyaan gartee akka isaa amma dhalatee daa'ima silaa miidiyaan kun hadha sadarkaa kana gahuu malle jechuu ogummaaf jabinnaa fi dhugaa ilmaan Oromoo saniin dhaabachuun dhugaan sun gargaartee inni gabbaa'e kana irratti duulli guddaan kahee hardha waa laalaa turre yeroo amma awwal intervii amma deemaa ture kana gubbat taa'ee caqasaa ture jechuu amsoori hedduu itti gadda doktorummaa baachuun adaa kutaa laakka'uun adaa akka namaa bu'aa hin qabne itti gadde jechuudha namoota baranne jedhu hedduu isaanii irraa jechuudha. Arda gaddeebanii qocoloo miidiyaa irra duulan maal balleesse miidiyaan kun Jawaar Mohammad maal balleesse Jawaar Mohammad ilma Oromoo tokko gabbahee dalage yeroo qabsoon isarra dhufte hireen isa gubbaa fiddetti akka dhiiraa gabbahee dalage mee Jawaar Mohammad irraa waan kana godhe namni jedhu meeshaalee gaafadha maal balleesse mee jedhaani rakkoo isaa hin beeka arsii ta'uudha islaama ta'u yoo hadda namni maqaa kana hin qabne kutaa biraa kutaa isaanii dalage arda bes wanni jirtu cufti lafa dhiittee sirbaan dachiin tun baddee jirti jechuu sorry uf duuba gadaa deebinu an abbaan fedhe laal wallaggaa jala deemaa turre ijoollee wallaggaa jala deemaa turre ilmaan wallaggaa jala deemaa turre harka kennaan fille gaafa kora 1998 dha yaa ilmaan Oromoo hedduu jira ilmaan Arsii ilmaan Harar bakka san nu bira jiran ka hayyu duree ta'uu danda'an itti aanaa hayyu duree ta'uu danda'an shanee gumii warri danda'u gumii sabaa ta'uu danda'an hin fillenu maaliif hin filin hin wallaalle sodaanne maa jala deebisnee fille rakkoo yeroo san dhuftee mooraa dhaabaa keessa turte jira ilmaan Oromoo isinii bal'isee yeroo biraa isinii lafa kaaya yeroo suwwaan san nu goone silaa hardha Arsiin qabsoo fudhattee ummanni Oromoo kun hadha dhaabatee kutaa Arsiitiif Harar dha'u jira yoo jechuudha rasaasaan jala seenee duulli akka hadhaa kanaa miti Oromoon bakka lama cabdee akka Ruwaandaa Buruundii san taatee jirti jechuudha silaadha. We are matured. Qabsoo uummata Oromoo keessa umrii keenya fidhe manguddoon nuti dandee qabsoo godhaa turre jaallannu qabsoo san itti dabalamne warroota gartee hubannoo gahaa qaban dandeettii gahaa qabanii fi duraaf duubas xiinxallanii ilaalanii jechuudha. Hin wallaalle hangoof hin baane ilmaan Hararii bakka san jirtuuf ilmaan Arsii Baalee bakka san jirtu tokkocha hangoo bakka san dhaqen jiru jechuudha. Maaliif dhaqan? Ufii dhabamanii qabsoo tana jiraachisu. Wanni Somaalee gabbaaneefillee wallaalleetii miti. Wallahi akkatti Somaalee dhadhayoo isinii hime ni boottan dhiiga boottan akkatti waraanni kun Somaalee seene ilmaan Oromootti Somaalee seenan. Shamarrantu dura cabsee seeni. Yaa ilmaan Oromoo isinii himu madoo qabattee intala Arsiiti ta dura qabattee Somaalee aliif jettee karaa bantee seente. Waraanaan hin seenne quba qabaadhu. Uf wareeganii kennanii madoo dhaabaa kanaa wajjin karaa bananii seenanii jechuudha. Humni achirraa gadafe meeqa wareegame. Yaa jaallan nama daangaa gubbatti humnaan osoo deeman waraanaan osoo deeman hoggana dhaabaa
kadhaaba hoggana bira jiru. Humni dadhabne yaa jaallannu boqachiisaa jennaan waan jedhan hogganni isaan deemu ati dadhabdee jedhee jedhe. Isa dura mataa keessa dhahee jechuudha. Badiin jaala kanaa maali? Humni kun dadhabe haa boqatu jedheen dadhabdee jedhee hagas takka warri hadha shanee ofiin jedhu kun lubbuu namaatiin taphachaatti lafa san seenne. Fagoomi ka diinni nurra dalaguu miti ufii hagas takka nurra dalagaa bakka san dhanne. Nama mul'is gadaa fakkaatu rabbi jennataan isaan haa qaraniisuu itti dhabne jechuudha. Mul'is gadaa maaliin diinaan dhabame? Arsiif Harargee waliin buusu ilmaan Arsiitiif gargar baasuu ajjeesanii jechuudha. Tahaallee ture. Mee fagoo dhaqina Keenyaa keessa waan tahaa ture. Ana ol dhaabadhee masgida keessa namni ka ol fixu irra dhaabadhee dubbadhe bakka qabsaa'onni ilmaan Oromoo ta'anitti bira akka uummanni Harargeetiif Arsii ol fixuu deemu jechuudha waa'ee isaa irratti. Namni bobbaase halkaniin mooraa ta'an irraa baasanii ta'anii erganii shanee gumiiti warra yeroo sana achi taa'u jechuudha. Daawwitiif saafa hormaadha agartee warra dhaabadhee deemu kanatu baasanii ergan. Miseensa kutaa biraan kenne misee ijoollee Harar bira kaa'anii walii erganii waliin galaafatanii jechuudha. Wagganni Arsii bobbaasuuf galchuu bakka sanitti mirga ittiin qabu. Yaa ilmaan Oromoo wanni hundinuu wanni hadha deemu jirtuuf tahu jirtu tun guyyaan isii tokko gad dhufuu deema. Guyyaan wal dura teennee waltajjii haqaa gubbaa wal gaafachoo yaanu. Dhiiga namaati taphaami. Nama hadha nu maqaa dhoofnu ka irraa dubbannu ka hadha deemamu kana eenyutu isa irra dalage. Nama isaan kiyya jedhanii hoggana kiyya jedhanii filan wanni karaa kana irra gad deebi'e warroota kana gaafa filani nu gandaan deemuu dhabuu wanni gandaa sammuu ilmaan Oromoo keessa jiraachuu dhabuu hin wallaalle gaafas nama biraaf illee gabbaasuu isinii jechuudha. Laal mooraa san keessatti itti aanaa hayyu duree namni ta'u silaa namarsii ta'e hayyu dureen kennamuu dhabe. Bultuum hadha itti aanaa hayyu duree godhan kan akkatti filan isinii babal'inaa yeroo biraa irraa isinii tuqa. Qabsoo teenna tana namni nu gargaaree cinaa dhaabbatu biyyoota Arabaa kana qofaa nu gartee Eertiraa fa'aa illee warri bilisoomse warraan namni wanni isaan nu gaafachaa turanillee isin keessa namni Islaamaan jiru nuun jedhani. Kanaaf gartee namni maqaan isaa Musliimaa tahuu qaba jedhanii tooftaa san baasanii maqaa Abdul Fattaa jedhullee jala keenna jedhanii akkasi bultumiin fuudhanii filan bultum hayyu duree ta'uu dhiisi bakka san dhaabachuu itti aanaa hayyu duree ta'uu dhiisi bakka san dhaquu hin danda'u jechuudha. Nama tahuu danda'u jira Harargee Arsii keessaallee namni qabsoo kana irratti umrii isaa fixa hin galaafatanii hadha ilmaan Oromoo sun hogganni sun koorri ta'an hadha garaa biyyee jiranii jechuudha. Kanaaf wanna hedduu jira wanni kanarra isinii tuttuu kana irratti waan qabsoo tana itti lugaaman gaafa Somaalee dhaqan baasantu jira. Akkaataa qabsoo isa kaalanii ka silaa bilisoomni itti dhoorkan bahanii isaan dubbatan ka rikoordi ta'ee viidiyoo hin jiru jechuudha. Fagoo biraa waa laala dubbiin dubbatamu kun waan rikoordi wannan isiniimu kun rikoordi ta'ee waraabamee viidiyoon ta'a. Leencoo baatii hadhan jira yoo dhaabaa keessa illee jiraate leencoo baatii dura taa'ee mooraa dhaabaa keessatti dirqiidhaan akka nama leencoo gaatii anaaf inni bakka itti dhaqne gandoolitti dhiyaanna. Akka nama taa'ee akka ilmarsii tokko waamee gatteessise osoo inni arrabsu rikoordi godhi kaayee jedheen seenaaf guyyaa tokko tolti waan hadha mooraa dhaabaa kana keessatti toltu. Dhaabni kun diigame yoo aqlii qabaatte yoo abeette gabba Oromoo galii iyyi jedheen leencoo dhadhan jira haana mormu leencoo baatii. Gabba iyyi jedheen yoo dhugaa feetu taate sitti maan. Adda kiyyaam jaallamtu na bira taa'ee waan kana jedheen. Wanni waan san gaafas goone maali dhaaba kana dandamuu hagas takka iyyaa turre irratti jechuudha. Wanni sun marti nuun taane. Ardha wanni tahu jiru wanni deemu jiru ilmaan Oromoo ammallee dogongorsanii harka dhiigaan isaanillee ofiin makuu deemu jiran. Nama hedduutu itti fakkaataa isaan wanni deemaniif tokko umriin isaanii dhumattee koortii uummata Oromoon dhaabannu kan jedhu qaban. Akkanumatti wanni nu feene bakka nu haageettu waan manaa qabatanii kaayoo manaa qabatanii baaniiftu jira jechuudha. Kaayoon teenya sun bakka nu haageettu abbaan fedhe daaraa ta'ee harcee ta'ee dhabamu sagantaan isaanii san ciniinanii irra du'uu deeman isaan agartee. Qabri galuu yaanii beektanii ciniinanii qabri waliin galuu deemanii jechuudha kaayoo isaanii. Ilmaan Oromoo kaayoon manaa baateef Oromoo bilisoomsu malee Oromoo gabroomsuufii miti. Ta musliimummaa bilisoomsuuf, ta waaqeffataa bilisoomsuuf, ta kiristaana bilisoomsuuf walitti hin dhufne jechuudha ilmaan Oromoo. Wallagga irraa, Shawaa irraa, Jimma irraa, Boorana irraa, Gujii irraa, Arsii irraa, Shawaa irraa, Harar irraa ilmaan Oromoo walitti dhuftee haadha walii taatee, abbaa walii taatee, gaaddisa walii taatee, golgaa walii taatee, walii fincoofnee fincaan walii dhugaa jiru ilmaan Oromoo. Waliin hidda mukaa lafaa buqqisnee nyaachaa baane. Namni tokko ganda waliin gaafanne ganda namaan beeku achi keessatti. Shira gaffidanii Somaalee keessa nu barsiisan. Ebalu ganda kanaa
namni bakka san bu'ee dhaqe hiree taatee ilmaan Harariif ilmaan Arsii qofa. Nuuf ilmaan Arsiif Harargee nu Arsii achitti wal nu barsiisanii jechuudha. Bakka lama fuula keessa wal nu deebisanii. Kanaaf ilmaan Oromoodha. Gadhaabadhaati. Warroonni hadha lafti isinitti dukkanoofte. Uf duuba gadhaabadhaa hiree wayii banaa. Hiree ilmaan Oromootuun itti dhuftee dhugaa jirtu walii itti bantu. Warroonni qabsoo jaalala qabdan bilisummaa uummata Oromootiif hawwitan dhugaadha gargaaruun isin cinaa dhaabbachuun dura baraa rakkoo jirtuuf duuba deebi'a. Warroonni kun maal gochuu jiran ufii baanii waan dubbatan dhaamsa karaa biriin dabarsaa jiran. Waan nama dubbadhee asirratti dabarse kana hiikaa biraa itti kennan duuba deebisanii akka biraa isiniin jedhan. Dhugaan tun akka baatuun fedhan jechuudha. Anadha kunoo gabbahee dubbadhe akkan gabbahee dubbadhe kanatti face to face warroonni achi turan waliin gabbanii haa dubbatanii. Dhara kijiba wanni kun jedhanii jechoon danda'anii hin bahanillee wal beeyna. Nama tokkorraan dubbadhu. Leencoo lataa waliin teennee waliin dalannee waan garre wanni achirraa hafte tokko gabbaatee haa dubbattu. Hireen Somaaliyaa nu fidde waliin nu fidde eenyummaa keenya ol nu barsiiste. Eenyutu hoggana dhaabaa dhugaatii eenyu diinaa jechuudha. Hogganni dhugaa ka dhaaba kanaa kun dhumatee dabre. Kun diina kennamee mana hidhaa jira. Kaachirraa hafe ukkaamamee akka inni waan dubbanne nama keessatti ufamee ofirraa hundaggalee taa'u jira jechuudha. Miseensonni dhaaba kanaa buuleeyyiilleen kun dhumanii dabran. Kun mana hidhaa jiran. Kun ukkaamamanii hadha Somaalee keessa dhaqaa. Maqaa walii isinii baasee as gubbaa fidee isin qunnamsiisa. Ijoollee biyya hoogganuu danda'an waraana biyyaa guutuu ajajuuf leenjisuuf waan hunda godhuu danda'an harkaan lafa qotan Somaalee keessatti. Gariin kaanii diina galan. Hamilee kutatanii warri gaafa dargii ilmaan xixiqqoo dhaaba kanatti dabalaman. Kakkaa jaliyyi cirrii ilaalaa. Ilmaan qabu cufti qabsaa'ota dhaaba kanaati. Hundi isaanii ilmaan isaanii keessaa hadha rakkoo akkamtu Somaalee keessatti ilmaan nama sanii jaarsanii dagayaadha. Oromummaa fi meeqa warri Alshabaab jedhan kun fixee amma quba qabdu meeqa hidhaa jira meeqa torchii ta'e isaanii ergamtoota diina isin jedhaniini Itoophiyaa isin ergate jedhanii isaan yoo Itoophiyaa ol deebi'an Itoophiyaan ni fitti achi keessatti rimdhee jiraan jedhanii afaan baratan keessa jiranii guuranii achitti isaan fixanii torchii goonii kaan itti bachuuf jiranii jechuudha. Nuti namni dhugaan manaa bahe gara cufattuu gartee dararamuu jira. Uummanni keenya ka haqaaf biyya keessa gabbaye biyya keessa waddamu jira, kolaafamu jira, hidhamu jira. Ka qabsuuf gadi bahe diinni fixu jira, diinni keessaa fixu jira jechuudha. Bara OPDO'n uummata Oromoo waan dandeettuun gargaaru jira. Namni waa beeku, namni aqlii qabu, Oromummaan itti dhagaamtu ilmaan Oromoo seef lubbuu isaanii baasu jirti, dandamu jirti. Odeessa ilmaan Oromootii kennu jirti, cinaa dhaabbachuu jirti. Yoo dadhabde laalaa ka akka Mustafaa Hussein. Gootummaaf katti dhagaamu ilmaan Oromoo hedduu wareegama kennu jiran jechuudha. Garuu warri hadha shanee jedhaniif fakkaattonni isaanii ka hadha deeman kun maal dalagu jiran. I'm sorry irraa hedduu nama dhagama jaallan ilmaan Oromoo hedduu nama dhagama waan kalee dheengadda deemaa ture ilaala waltajjii gubbaa bahanii sirban. Mee awwaa isin gaafadha shanee qofaami warri sirbu. Bilisummaan isin argattanii sirbitan maali? Gammachuun nu hadha sirba sirbinuun maali? Sirba warraaqsaa namni sirbee yoo inni lafaa si kaase yes wanni inni sirbamee fuusosuuf sirbii midhaabadhu sun ka'ii qabsoo godhi uf kenniif sirbiti artistoonni warra hadha waan san baasan sirba kana baasan ittiin ummata kana lafaa kakaasu qabsaa'ota keessaa qaama tokko jechoo nu hadha garuu baanee dannasnee sirbinee qomoo lirrinnee gammachuun tun maal gammanne dhiiga namaati irra akka sirbaa jirru beeynu Tigre sirba laal Tigreen dhiiga keedhana sirbaa jirti jarri haa sirbitu farshoo dhuddee sirbuu jirti. Shaneen nurra sirbu jirti. Laala shanee akkasii sirbitu waltajjii gubbaa baate waan dalagan beekanii jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo wanni baasan wanni waliin jennu hedduu guddoodha. Deemnee mataa namaa isin hidhanna. Mataa namaa tokko nama waan tokkotti ittiin qaala'inaa dhageettii isin hin himuwan. Waan beeku waan argu maal jennaan viidiyoon waraabame kun rikoordii ta'ee ta'a. Akkuma amma isiniin jedhe waltajjii naqaanu iyyinee kadhannu tun guyyaa tokko gad dhuftee diida taa'uu deemti jechuudha. Waltajjii san gubbattee walitti dhufuu deemnaan ilma daa'imaami ijoollee biti anadha. Humna tiyyatti umrii kiyya ijoollummaadha. Qaama kiyya cinaa awwaalee deemaa ni nadha isin gartan kun cuuffadhee deema malee. Alhamdulillah ammoo jiraadhee deemu jira. Jaallan awwaala dhabanii jaallan jiruun agarre tana dhabanii ijoollummaa isaanii gaara fixanii osoo waan gaarii nyaatin osoo gaarii uffatin
osoo hiriyyaa isaanii waliin gammadanii gabbahanii guyyaa takkan dabarsin, osoo haadha abbaa isaanii eessuma adaadaa isaanii waliin hin gammadin, osoo bilisummaa bahaniif hin argin, osoo seenaan isaanii hattaa yoo isin hadha gaafattan jaallan wareegaman sammee hoggana kana gaafadhaa lola akkam lolee eessa wareegame ebalu wareegame isinii himan qabsoo akkam gootummaa akkamirra wareegaman jedhaa gaafadhaame isiniin deebisan. Kora sabaa gubbaa gaafatte ijoollee alarraa dhufte kaakkaa caaluufaa Ameerika kanarraa dhufe Jamaal faati Mahammad Adam Jiloofaa warri gaafas dhufan Tamaanfaa walgaanii kora sabaa gubbaa gaafatan 1998 jechuudha. Mee gootowwan ilmaan Oromoo qabsoo kana keessa wareegaman seenaa isaanii akkana jechi isaan jechuudha. Siidaa dhaabnaa fi maqaa Oromiyaa Hootel jedhutu biyya alaa kana keessa achi duratti dhaabnee kenna seenaa barreessuu qabna biyyi tun biyya guddatte seenaa irraa nu gaafatti lola jaallan sun keessa wareegaman gootowwan Oromoo nu himaa jedhaniin. Warri waggan ofiin jedhee yaa'u shaneentu ija keessa wal lallaalte seenaa dhugaa qajeeloo qorannee isinii kennina ammaaf hin qabnu jedhanii jechuudha. Sheem. Maal jennaan isaan atteeshinii isaanii gootowwanii fi haqa jirtu san bakkaan ga'uuf seenaa isaanii galmeessuu osoo hin taane seenaa isaanii balleessuu deemanii jechuudha. Kanaaf wanni takkallee itti dhagamuu dhabdee hadhallee qoma dhadhaatanii gaabbaniin saalfatanii warii guurachuuf gartee deeman maqaa dhaabaatiin baasiin bitame meeqatu Keenyaa fi Taanzaaniyaa fi Ugaandaa keessa jira. Biyya Arabaa Dubaay keessa baasa meeqa jira meeshaa meeqa lola wanni maqaa daldalaatiin baname. Wanni sun waan dhossaaf takka sakireetiin banamee miti bar ilmaan Oromoo warii walii qabatanii maqaa biriitiin sossoosan waan hin qabne maal jedhan dhaaba kana jiraachifnaa dhaabni kun ammaa achi uummata Oromoo irratti hirkachuun qabuuf haa danda'u waa dalannee gartee achirraa nullee uummata Oromoo yeroo cufa rakkisuu hin qabnu jedhanii akka somanii biizinesa maqaa saniin bananii laansasii ittiin baasanii sosso'aa turanii jechuudha. Wanni sun hadha ifa diida jira namni waan san nu uumitiin beeyne hin jiru. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa tokkummaadhaan harka wal qabannee haa yaanu waan tokko ammoo waan isinii himuu deemu uummata kutaa lamaa waan keessan maqaa dha'uuf qaba. Wanni isin beekuu qabdan uummata maraa hundarra uummanni Arsii Baalee uummanni Harargee fi Arsii walii qabee isiniin jedha Baalee fi Arsii jechuudha. Arsiin tokko Baalee lafaa Arsiin gosa. Wannan isiniin jedhu barbaadu maali? Waan isiniin jedhaniin beektanii warri hadha shaneen tun maqaa baafte qabdi. Yeroo chaartara irraa kahee mooraalee biyyoota alaa jirtuuf qunnamtii mooraa dhaabaa keessa seenan waan jedhan koodii baasan ilmaan Arsiitiif ilmaan Hararii jechuudha. Maal jedhan? Marga moo loontu dhufee jedha yeroo mooraa dhaabaa namni dhufe jechuudha. Yeroo manguddoon teenna hayyoonni kenna deeggartoonni dhaaba kanaa dhufanii waraanni ala dhaabee gabaasee nama dhufee deeggartoota kenna dhufee jedhanii dhufan waan jedhan koodii olii baasanii looni moo marga dhufee jedhan. Margi Harargee loon Arsii. Namni waan san jechaa ture eenyu akka Diimaa Naga'oo fa'a Keenyaa keessatti jechuudha Naayiroobii keessatti. Yaa ilmaan Oromoodhaa nu loonillee miti margallee miti. Uummata qabsoo tana jiraachisee ilmaan Oromoo jiraachisee dhugaa jirtu ta dukkana keessa turte ifa baasee ifaa ta'e. Uummata shaamaa tahee ufii ifee uummata Oromootiif gartee baqee dhaba ta'ee ilmaan Oromoo ifa baasee hadha Oromoon an Oromoo afaan kiyya afaan Oromoo jettee gabbaaste jechuudha. Warroonni kun waan saalfatan xiqqoo isii gaafa isaan akka jedhan san cinaa isaanii eenyu jira. Miseensi isaanii namni naannoo isaatti dhata irraa bahee bakka san jiru eenyu jira gaafadhaa hin jiru tokkollee jechuudha. Karaa deemamu qabsoon isinii maqaa dhahu kana waan keessa dabrame kana keessatti Baalee dhaqaa, Harar dhaqaa, Arsii dhaqaa, Boorana dhaqaa, Gujii dhaqaa. Mucaa tokko nama isaanii ganda isaaniitti dhufe hin jiru. Gujii kana keessatti ijoollee baatee dhufte jira karaa Wallaggaa fi Amboorraa. Ijoollee yuunivarsiitii keessaa baatee dhufte jira. 1994 5 kana jidduu fixan ijoollee sana jechuudha. Abaa Ammansuur harka dhadhaatan. Ilmaan Oromoo yuunivarsiitii irraa gayyaatee Boorana keessa lafa qabsoo itti waraan leenji'aa jiru gad dhufe jedhu kaan kanatti Tigreen dhabamsiisanii taachi irraa gadafte ijoolleen dhuftee Keenyaa kanatti dabartee achi ala yaatee dhala kana jirti naaf raga gadaa dhufan jechuudha. Akkuma san gad deebi'aa Gujii Boorana kana keessa ilmaan hagamtu qabsoo tanarra mee fagoo 1994 5 6 7 8 haga 9 titti meeqa wareegame beektu gootowwan akkam dhabde ilmaan Gujiitiif ilmaan Boorana. Lafa istirateejii uummata Oromootii qabdu uummanni Booranaa kun ka uummanni isaanii paarlaamaa keessa jiru Keenyaa keessatti ka ifa bahee uummata Oromoo kanaaf dubbatu
Kawaan hunda irratti dalagachuu dandeenyu keessatti akka namni waraanni gama jiru gamana asin ceene kun waliin qunnamne ka achi jiru akka inni dhaamu isinii hima. 1994 waraana dhaaba kanaa ka lafa keenya keessa jiru fuudhanii diinaa kennanii. Shaabiyaan dhuftee ilmi haati si achi daaraa abaa Mansuur taatee galte nama 1400 dhuftee wanni humna san irraa hafte gaafadha keenya warri turtan lafa UN'n turte sanin nama 4 gaarii irraa buusan nama 1700 seenee ilmaan Booranaa ol deebistee gad deebistee akka isaan hin jirre abaa Mansuur isii goote jechuudha. Gaafa kana garuu waraanni achi sun gurguramee jedhanii waraana bilisummaa Oromootiin ubbeeka qaata ibsoo jedhanii maqaa itti baasan kana bal'inaa yeroo biraa isiniitu itti gad dhufe jechuudha 1994. Ilmaan Oromoo quba qabdu kanniin nama waraana gasga'u kaleenjii ka barate ka lafa istiraajees kee jiru ka Tigreen garachi seentuun dhabdeetti rakkattee Shaabiyaa keessaa filanii waraana jiru ka dargii dhahaa ture warroota gartee sosna kilotoor dargi jedhan kan dhahaa ba'e humna isaanii ka guunaa jedhan kan itti ergite laal humna guunaa jedhan itti ergite jechuudha. Wanni wayyaanee fi Shaabiyaa adda cabsee adda itti galche maali beektu? Humna lafa isin baale keessatti waraana yayyii waraana bilisummaa Oromooti ergiteef laal guunaan kun humna isaanii ka dargiin taphate humna sosna kilootoorii dargii itti taphate jechuudha. Lafa Oromiyaa kana keessa cal jedhee ufii wal dhabanii waa irratti walii galan kan gartee diiganii baan jechuudha. Uummanni Eertiraatti iyyee Eertiraan ilmaan teenya dargiin hin fixin ilmaan Oromootiin ficcisiistan jedhanii jechuudha. Waan kana cufa miidiyaan dhabamuu dhabu miidiyaan haqaa kaa dhaabatee akka shaneetti duultuu kun dhabamuu takka jedha. Wagganni dhaaba kanaa ka deemuun diina ta'uu waan san ukkaamsee dhabamsiisu. Wanni isaan dabarsan maali? Maali cululuqaasi maal jedhan? Maal jambee maa eenyu cululuqaa isaan dabarsine jedhan lola san hin dabarsan tokkollee himanii jechuudha. Maal jennaan humna keessaa buqqa'ee humni waraanaa itti gasseena ilmaan Oromoo bahanii seenan bilisummaa tana biyya keessaa ufonnatee qabsoo tana namni dabalamaa jechuudha. Ka isaan dabarsan gaafa birriin irraa hir'atte gaafa kaazinaa isaanii bizinesi isaa ala oofan kun kasaaraan dhufte yookaan waa irraa hir'atan viidiyoo waraabanii gadhiisanii jechuudha. Mee warri ala kana jirtan lola gaafa beedhaboo ta'e viidiyoo waraabame achi dhufanii leencoo baatii kunfaati waraabanii madoo achirtu san kan amma isinii himu san dhufanii waraabanii intarvii namni gaafas kenne tokko ana fa'a. Ijoollee san wal'aanaa ture. Ala kanan laaltanii isinii dabarsanii hagam takka dabarsan yoo isinii dabarsan. Yoo dabarsan nama waan san dubbatuuf waan xiqqoo qofa isinii dabarsanii jechuudha. Ummata akkasiiti gartanii ummata dhugaa jirtu gabbaasanii lafan kenne qabsoon tura akka duratti hin deemne jechuudha. Har'a isinit dheeradhee akka guyyaa dheengaddaa irraa bu'a. Har'a wanni fiigitii fide ammoo maali amma? Maaltu kana mara fide? Uf jijjiiruu deeban. Gaarallaan maal fa'a? Gaarallaan beektan namni gaarallaan beenne raammoon gaarallaa jedhan kun lafa dhaqe fakkaata. Uf jijjiiraa gartanii. Gaarallaa ta'u jiran. Daawud buusanii yookaan biraa kaahuu yookaan ammoo daawuduma deebisu abbaan fedhe akka fedhettaa jijjiiran jechuudha. Warroonni kun adda baanii kaleessa bakka biraa seenanii bakka adda addaa seenaa asumatti jijjiiran iskuwiich ol godhan. Kanaafuu ilmaan Oromoo mee waliif sheer godhaa walii daddabarsaa. Anammoo waan kana haasa'e benefiitiin asirraa argadhu hin jiru. Bu'aan anas gubbaa argadhu hin jiru. Garuu yoo ilmaan Oromoo gad dhaabattee ilaalte bu'a jira. Wanni namni kun dubbatu dharamoo dhugaa. Dhugoonfachuuf akkamitti dhugoonfanna jedhee ilmaan Oromoo kun namoonni dhugaa Oromummaan itti dhagaamtu dhiigni ilmaan Oromoo ka dhangala'e sun itti dhagamu itti mul'atu. Akkamitti furmaata waan kanaa wanni kun dharamoo dhugaa addaan baafanna qabsoon uummata Oromootuun garam deemaa jirti jedhanii gad dhaabatanii ilaalan. Warroonni hadha xiinxalla jedhanii waan hin taane xiinxallaniif. Warroonni Jawaariin miidiyaa irra duulaniif warroonni waan biraa irra duulaniif yeroo ofii gubanii yeroo namaallee guban kun gad deebi'anii yeroo isaanii kanarra gubuu qaban yoo dhugaa Oromummaan itti dhagaamtu taate yoo dura rakkoon jirtu furmaata argamte qabsoon godhamti yoo rakkoon jirtu dura gartee abbaan rakkoo san fide beekame dhugaan ifa baati wanni haasamu kun dharamoo dhuga jedhanii adda baafatanii eegasii uf dura deeman yoo kanan taane itti qaanaa doktoroota duratti teettee laayinii gubbaa dubbatu sanniin fakkaataa isaanii walga'ii akka dheengadda osoo maal jettan haasamu taa'amu sanniin isheem Oromoodhaaf. Wanni Oromoon achi keessaa galattuun maali wal arrabsuu wal fixuu taate malee isaan hojii nuu kennu jiran namni garanaa wal fixu jira isaan gamanaan kora oofatanii ilmaan Oromoo hadhallee tadheebuu bilisummaa qabdu
gama ofiitti taranii warii irraa fuudhuuf humna heddummeeffatanii ilmaan Oromoo dogongorsuu deemuu jiran. Dhiifama nama tokkotu dheengadda viidiyoo waraabirra naa bilbilte dubartii ho'iiti. Waan jette obboleeyyan tiyya dhabee jette. Obboleeyyan tun biyya arabaa kana keessa dhabne jette. Bilbilanii nu qunnamuu danda'anii wanni kun marti ukkaamanii gara isaan deebi'an dhabne viidiyoo Eertiraa keessatti achirratti agarree si garsiisuu danda'een akka jirri taate naan jette. Mee ilaalaadha. Ukkaamsanii Eertiraa walii qabu jiran. Humna ittiin wayyeeffachuu. Haasofni kiyya kun eenyu laalle beeytu. Qabsaa'ota woboo dhugaa ilmaan Oromoo warroota rakkoo anamma haasawu kanarraa quban qabne eegasii walii qabaniif gaafa rakkoon kun jirtu mooraa keessa hidhamanii hidhaa jiran. Waraanni Eertiraa keessa jiru hidhaa keessa jira. Rakkoo jirturraa quban qabu. Nama gabbahuu hin danda'u mirgaan qabu jechuudha. Nutis turre rakkoo akka isaan turanii keessa turanii kana. Miseensa dhaaba kanaattu ture. Kan dirqama fudhatanii biyya keessa soso'aa turan rakkoo tanarraa quban qabne jiran. Haa hadha yoo kaleelleen argin na beekan. Nama na fakkaatu beekan. Warri hin beekne irraa haa hubatanii walitti haaruuf nuun kunuume. Hiree san haa uumannee walirraa rakkoo jirtu barru nutiin dura warri rakkoo kana beennuuf hin beeyin. Warri maqaa dhaaba kanaatiif kaleessa gartee gahee waan dandeenyu kafalaa turre. Ka rakkoo tanarraa hin beekne kootu hiree qabnaa walii dhufuu dandeenya bakka walii dhufnu dandeenya qabnaa. Uummanni achirraa gadaftan ammoo warroonni hadha kaatanii qabsoo godhuuf deemtan mee dura dhaabadhaati wanni jiru kun dharamu dhuga jedhaa qulqulleeffadhaa karaa ittiin qulqulleeffatan salphaadha. Laal kubbaaf jecha namoonni keenya walii dhufan gartee hamilee aadaa teenya jiraachisuuf rakkoo gartee uummanni keenya kana addunyaa irra beeksisuuf biyya adda addaa irraa ilmaan Oromoo walii dhuftee guyyaa 6 as Minisootaa turte jechuudha. Mee isii san ta dursitu jiraachuu ilmaan Oromooti, jiraachuu kaayoo tanaati, jiraachuu uummata keenya biyyatti rasaasaan afu jiran saniiti walit dhufnee uummata keenya san akkaataa itti gabrummaa jalaa baafnu haa irratti mari'annu. Isii mari'achuuf rakkoo jirtu haa hiinnu. Walgahii akka isan haa uumannu. Warroota hadha duuba taa'ee olola miidiyaa irraa oofu anarraa eegalaa bakka sanitti affeeraa. Gawwaamaa. Nama gartee amma haasa'u jiru kana cufaa achi gawwaamaa. Hoggana dhaaba kanaa gawwaamaa. Hoggani dhaaba kanaa ka dhufe fira uummata Oromooti, hoggana uummata Oromooti. Ka dide diina uummata Oromooti. Hagan wakkeetti silaa Oromoo karaa dheeraa itti rakkatan illee hin jiru jechuudha. Yoo manguddoon Oromoo waamte, yoo uummanni Oromoo nama waame, namni jalaan awwaanni Oromoo bakka bu'ee bakka hin buune jechuudha. Hiree tana uumaatii uummata Oromoo walitti qabaatii rakkoo jiru tana furmaata itti godhaa. Doktoroonni, manguddoonni, hayyoonni teenna, sheekoleen, qeessoleen, abbootiin gadaa. Amantii teenna sadiin tana ka oofannu yeroo biyyi teenna nagaa qabaatte. Yeroo du'a tana nama nu ajjeesuu beenne Oromoon keessatti hin duuti, alatti hin duuti. Qabsooftu hin duuti, mana teettu hin duuti. Mee kanarraa haa hambifnu. Ilmaan Oromoo lafaa dhufaa warra gaafa chaartara irraa gabbee kana dhamaasu jirra. Ijoollee gaafa chaartaraa kana as dhalatte dhama'u jiran. Waan qabatanii gadhiisan wallaalan silaa hadha seenaa bareedduu kakalee irraa fudhatanii uf duratti hin deeman. Eenyu waliin deemamme? Shanee waliin deemammoo, warra akka kiyya haasa'u kana waliin deemammoo, Jawaarfa waliin deemammoo, Oosaa waliin deemammoo, eenyu waliin deeman? Mee tajawaaradha qulqullu. Namni waliin deemuu danda'a. Ifaaf dhibba Jawaar Mahammadoon dalagu jiru ifa diidateetti. Wanni Jawaar silaa waa keessaa seenuu hin qabdu hadha. Waan Jawaar Mahammad namni tuquu hin qabu silaa. Waan tuqaniif ammoo naa galuu dide waa itti rirriiqatuuf namu. Kana adda baafatanii deemuudha. Yoo kanan taane waan guddoo eenyumaa jechi Daawud Ibsaa jedhe maali? Oromiyaa yoo nu keessa seennee lolle akka Siiriyaa taati jedhe adeemsi warri deemuuf akka Siiriyaa godhu ammaa feesbuukiin kun akkuma Siiriyaa kana lolli irra jira jechuudha. Kanaaf maal jennaan namni adda laal gandaan wal shakkuu jira. Ijoolleen adda waan been ijoollee as gubbaa baatee laal arrabsu jira amma Arsiin hattuu maali? Harargee hattuu maali? Jecha ilmaan Oromoo biratti gartanii aadaa safuu qabdi Oromoon hin jenne gabbaatee as gubbaa waliin jetti jechuudha. Ijoolleen tun dura wanni karaa kanaan dhiifamaan dhaamuuf waan tokko akka hin daganne. Teknooloojiin nu gubbaa teennee haasofnu kun namni maqaa jijjiiratee kaa'an amma namachi gubbaa taa'u bakka hin jiru kana oofisa feesbuukiitu jira. Aaduu fi godhee nama kana xiqqoo waliin haasa'ee na arrabsee waan tokko godhee oofisa feesbuuk kan dhaqee adirees bakka naannoo namni sun jiru maqaa inni ittiin yuuz godhu telefoona takkaa inni irra seenu san saayin godhee baafachuu danda'a.
Ilmaan Oromoo yoo dalgan akka hedduu teknoolojii addunyaa kana hadha harkaan gaachuu danda'a. Namni akka salphaan laala. Wanni nu dubbannu, wanni nu haasofnu kun biyyoota keessa jiru keessa rikoordi taatee bakki nu teennee dubbannu. Wanni hundi deemaa jira jechuudha. Kanaaf bahanii feesbuuk duuba taa'anii nama waliin naqan. Eenyu isaan beektu waliigala namni nama arrabsuufi namni gosaan nama arrabsu 100% akka dhibbarraa dhibbatti takkaa Tigree ergee yookaan warra Tigree ergiteef tasii shaayii bitee rakkoo inni qaburraa soolvi godhuufi jira. Walitti nama waliin buusii kutaan arrabsii jedhanii. Namni hadha nama tokko balaan galu jirtas gubbatti. Jawaar Mohaammed nam tokko wanni inni dalaga Oromoo guutuuf dalage. Sirbitoota maqaa dhaa'uun barbaadu. Maqaa sirbaa tokko gartee maqaa artistii tokko maqaa qabsaayaa tokkootiif jecha balaan guddoon bu'u jirti. Nam tokko seenaan isaa gaarii yoo taate gaarii. Seenaan isaa badaa yoo taate badaa ganuma bira kutaa. Irra yeroo teessan hin gubinaa. Akka namni hadha laaluun ani ilmaan tiyyaa yookaan seenaa gaarii kaayee dabraa yookaan badduu kaayee dabra. Hin dagatinaa san. Akkamitti namni seenaa kana waan inni se'u akka addaa wayitti dhufti si'a. Seenaa kana akka addaa wayitti barreeffatan si'a namni jechuudha. Seenaan kun deemsa adeemtu kana irra barraa'aa deema. Deemsa karaa adeemtu gartee tan kaarfii ati fudhattu seenaa sirra katabaa deema. Dubbii dhiisi. Dubbiin nu tan rikoordi goonee kaa'u jirra gartee seenaaf rikoordi goonee kaayaa jirra. Wanni nama dubbadhu viidiyoon osoo akkana waraabamee taa'e viidiyoo illee waraabamee jira jechuudha. Yoo isaan sun dhabamsiisan malee. Kakaleessaa kaqalamaa waraabame waan amma isinii himu amma isinitti taasa'u kanan ragaa qabaa anaaf jaallan hedduu waraqaan harkaa qabna waan Somaalee keessatti ta'e san. Waraqaa gaafas qalamni sun gubbaa barraa'eef dirqamni kennamee wanni kun taheefi namni wal dura taa'ee irra wal morme waraana beedhaba dhumate kanaaf rakkoolee ani isinii tuqe ka gartee Asmaraa keessa fixaa bayaniifi ka ijoollee Eertiraa hunda isaa barreeffamee namni walgahii keessatti taa'ee namuu gartee yaadannoo ofii irra qabatee taayippiin dhawamee harkaa qaba namni jechuudha. Anis gama kiyya akkasii harkaa qaba. Biyya guddanne jirra ala kan ani isinif fida bakka walgahiin geettee teettee isinif fidee teknooloojiin guddateera waraqaa kana fuutanii wannaadhaan laalta waraqaa sun achi as barraa'eef guyyaa inni barraa'e maal kana jechuudha. Teknooloojiin hadhas sakandii wajjiin baasti waan namni dalage gartanii. Ka akkasii barrooftee teettu dhiisi kan barraahin waan ati goote teknooloojiin bahe gartanii waggaa 10 uf duuba waan ati haasofteef ati goote maayindii kee irraa waraaban hadha jechuudha. Waggaa 10 hadhaa teknooloojii santu bayadha. 10 years uf duuba deebi'ee waan ati goote gabbaasu jechuudha. Gartanii waan an haasa'u kana waan fidanii bishasa yoo na fidan waan dabre kan haasa'u kana fida gad. Duuba bara akkasii jirra yeroo akkasii keessa jirra kanaafuu qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodha. Haa gadhaabannu wal arrabsuullee haa dhiifnu arraba kana wanni fidanii fi tooftaa ittiin sirna irraa ittiin si baasan. Tooftaa ittiin akka ati dhugaan dubbanne dhugaan dalanne irraa ittiin si qaban namni kun uumaa adda addaa qaba. Namni garii yoo arrabsan aaree utaala. Raayyaa amma leetoomo maal jedhe raayyaan ka miidiyaa banatee akkanatti iyyuu kana gartanii piliis dhiisan arrabsinaanii bakka fedhaa jiraatu shanee keessa illee jiraatu. Namni sun nama qabsoo dhaabaa kana keessa rakkachaa ture waa heddurra gayan. Namni kun yeroo waan argate waan yaade san dhabu sammuun isaa garagalte waan ta'u hin qabu. Namni sun nama rakkoon guddoo kibba kana gubbaa gahe guyyaa wayii rakkoo irraan gahanii hidhan mooraa dhaabaa keessan nama kana. Waan inni jedhe shilingi keenyaa 20 kennaniif. Yaa abboo jedhee yaa jaala kiyya. Shilingiin dhukkubsatee malaariyaa buseen ajjeesuu geette. Haakima namni kun. Nama haakima dhaaba kanaa yeroo dheeraa dhaaba kana keessa ture. Shilingiin 20 ati naa kennite sun abdii na kutachiisti jedhe. Maaliif ilaalcha dhanni qabu sirrii bakka gaarii jiraaf hin jenne. Nama kana mataa isaa si tuqama abdii kutatee namni hedduun kun walirra waa obsa jechuudha. Namni yoo obsa dhabe bakka mara seena namni sun amma bakka mara onna jedha. Nama osoo gad dhaabatee dubbatee sirnaaf seenaa waa irraa himuu danda'u. Warra gaafa dhiyaa Wallaggaa keessatti waraana waliin facaasanii biraa deeman madoo wajjin namni sun jechuudha. Namachi irraa badee qabsoo tana jiraachisuu kibba Booranaa kana dhufe. Laala nama kana waan isin kaayoontu isa gootu alabboo wallaale namni kun eega keenya dhufe keenya keessaa dha dabruu wallaale. Kibba Oromiyaa kana keessa ukkaamsanii nama san keenya keessaa gamanas ce'uu dhoorkanii badee waraana Baaleetti dhaqee dabalama jedhee karaa osoo deemu waraanni Baalee naannoo Hubursoo kanatti lolli guddaan tahee
Abboo ani jidduu lafaatiin lafa batee amma gantuu naan jedhani waraana biraa dhufe illee bahee kabaalee illee dhaquu dadhabe lafti jidduu tana bilisoomte jedhee itti gaddeebi'e jechuudha waraana biraa bahee irratti. Ganuu wallaalee namni kun deemuu wallaalee gara fe'ee deemuu danda'a. Namni gaafas yaa'ee keenya kana dhufee galmaa'ee biyya alaa deemaa ture jechuudha. Raayyaa wasaap jedhu sana jechuudha. Ka amma hee jedhee utaalu kana gartanii. Piliis namaallee waaquudha. Ilma namaa kana maaltu waa isa akkas godhe jedha laala. Akka ta'ayyoodhaman akkan taane ta'anii jedhan. Akkan taane ta'an jedhan gartanii. Waa hedduu jira yaa ilmaan Oromoodha. Ilmaan Booranaa ta gaafa dhiyoo kana 2007-89 kagaala qalanii miidiyaa keenyaa waamanii waraabanii seenaa qabsaa'ota ilmaan Oromoo irra balleessan. Ka ijoolleen gajjettee faltoo gaalaa dhuddee dhiiga dhuddee waraabanii addunyaan nu kofalte san gaafa dabarsan intalti qawwee qabattee achi gubbaa teettu taa isaan olii gadi kaahan sun mee ilaalaa seenaa kan akka ittiin namni kun seenaa kana wal dogongorsu. Osoo qabsaa'onni ilmaan Oromoo jiru isii dhuftee karaa ofii biyyarraa baqattee dhuftee karaa deemtu miseensa dhaabaa osoo hin ta'in qawwee itti kennanii reenjarii itti godhee achi gubbaa waraabanii yaa ilmaan Oromoo waa hedduutu yoo of duuba gaddeebisan waa hedduutu nama onna jedha. Wanni ijoollee san kaaseef lola ijoollee jara san kaaseef humni sun abdii dhabee Tigree harka kennate. Ijoollee akkamtu keessa jira beektanii? Loltuu akkamtu keessa jira? Ijoollee san waa hedduu irra deddeebi'ee yeroo biraa isinii tuqaa. Wanni hedduutti deddeebitee abdii kutattee kaatee diinagga Tigree galtee jechuudha. Lolan isiniin jedhu 1994 kamooraa irra lolli tahee lolli guddaan waan san injifatanii bira dabranii. Ijoollee san asiin dura diiganii 1994 gandaggalaa galchan eega isaan leenjanii jajjabee waa hunda leenjanii irraa ba'an. Birri 50 kennanii fi gandaggalchan 1994. Duuban wanni kana isinii dhaquu barbaadeef nama kanallee mee gad dhaabannee haa laalluun nama arrabsuu qofaa miti. Yoo isin arrabsanillee warroonni haqa beektan dhugaa beektan yoo ka arraba sodaattan taate ilmi namaa lubbuu fi kennee dabre kaleessa. Jaallan nu biraa dhabamanii hadha gartee awwaala dhabanii waa irraa hafuu dhabanii achitti hafan sun lubbuu kennanii qaalii mi'ooftuu bareedduu tajijjiirraa hin qabne san dabarsanii kennanii jechuudha. Nuti hadha hedduun nama abboo yoo ol bahee dhugaa dubbadhe na arrabsanii in xiqqaadhaa nama keessatti tufamaa jennee yaanaa jechuudha. Kana hundaa dhiibnee haa yaanu yaa ilmaan Oromoodha yeroo hedduu fardi kun gulufee namaan lixa. Mee waan goonu warroonni waan kana caqastan as gubbaa wanni bahee namni gartee waa haasahuuf caqastanii akka dhiistaniifi miti. Bakka jirtanii gad dhaabadhaa nama beeytan hayyuu beeytani manguddoo beeytani qabsaa'ota ilmaan Oromoo beeytani dhiibaa waan biraa Oromoo irraan dhagaynaam yoo miidiyaa tokkocha ummata Oromooti ijaaf gurra ta'e kana cidhaa dhaabbattanii gargaartan taate malee osoo waan bira seentanii waan biraan dalanne gargaarreen duratti rakkoo ummata Oromoo kana arguu furmaata irra dalagaa. Yoo walgahii abbaan fedhe waan biraatiin isin waame piliis ilmaan Oromooti naqinaa. Durar namni rakkoo ufii eega furate eega ufii wal amanee nama jala deemu beeke waliin deema. Maaliif ol baanee doktoroota ta'e na arrabsina? Isaanis maa waan nu dura bahanii waan hin taane dubbatanii arrabaman. Maa hujii nuu hiran kanarra mee walitti haa dhufnu. Namni isaan gaafatu hin jiru doktoroonni hedduu waa hedduutti rakkatan. Kalee eessa jirta atii jedhanii yoo nadha gabbayee qabsoo tana cinaa dhaabbate kanaaf dheessan hin beekne rakkoo jaraa jechuudha. Namni isiniin jedhu hin jiru. Amma rakkoo yeroo san waliin jennuu miti. Mee koottaa akka mana jirtanillee warroonni amma barattanii doktoreetii fi ulaagaa namni hadha ittiin kabajaa itti namaa kennu kana ofirraa qabdan gakkoottaa Oromoo tana walitti gaffidaa isiniin hin jennu nu furaa ciniinsifannee nu deessisaa. Ilmaan Oromoo dhumatanii dhuma kanarraa hambisaa diinni tooftaa nu jijjiiree ilmaan Oromoo lafarraa fixu jira. Hagana isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa marti keessanuu. Rabbiin dhiiga ilmaan Oromoo ka jige gumaa ilmaan Oromoo ka diinni keessaa jisseef ka diinni alaa jissellee Rabbi haa baasu dhugaa Rabbi baasaa dhugaa Rabbi haa baasu. Wanni Oromoon beekuu qabdan wanni hundi keessan beekuu qabdan wallaahi haga feete deemi haga feete turi dhugaan ifa baatee gad dhufti dharti ammoo boolla buutee hafti abbaa feete ta'i. Namoonni har'a dhararra wal gargaartanillee gosaan wal gargaartanillee amantiin wal gargaartanillee wallaahi qaana'uu yaatanii jechuudha. Dhugaarra ejjadhaa dhugaarra dhaabadhaa dhugaa irra wal gargaaraa
yoo san hin taane nama hundarra namni gaariin namni an bakka kennuuf akka nam tokkootitti nama ofirraa adabatee gaafa Oromoon bilisoomtellee an abboo Oromoo namni ari'u hin jiru achuma. Yoo Amaarri na bulchellee abboo allakka achuma jala jiraadha. Hin jiraa beekta namni amma waa takka ofirraa gara namni oofu hin jiraa beekte. Warra gara namni oofamu warroonni rakkoo ummata Oromooti laalaa kanaan dubbanne. Ka obboleessa isaa yoo ajjeesan ima cadhisee obboleetti tiyyaddoo rabbi si araaramu jedheetuma cadhisu. Ka yeroo haadhaaf obboleessa dura gudeedan obboleetti tiyya gudeedanii agartanii jedheetuma cadhisu. Shari'aa Islaamaa keessatti dahiifa jedhaniin jennaan irratti haraama. Hattaa jennaan rabbiyoon salaatee sooman irratti haraama. Amantiin biraa waan jettuun hin beeku. Oromoo keessatti illee warra kiristaana hin beeku. Aadaa Oromoo keessatti illee bakka hin qabu. Ittiin heerumsiisan gaaddisa namaan taa'u. Gartanii nama akkasii jechuudha. Warroonni sun ammoo gaafa waa ifa nama dura harka dha'ee utaalee fiigee nama dura dhaabbatu warra sanii jechuudha. Akkasitti haa cadhifnu yookaan ofirraa harka marannee cadhifnee gaafa Oromoon bilisoomtellee dhiichisnee gaafa Oromoon gabroomtellee kolfinee ofirraa mana galle abboo achi wacuu jiranii akkasii ijoollee takka waa haasaa akkasii namni hedduun beektu amma. Abboo maaltu jira wal fixu jiranii akkana feesbuuk kana gubbatti. Hagana galatoomaa ilmaan Oromoodhaa rabbiin gartanii nu cufa keenya rakkoo tana keessaa nu haa baasu. Hin sobaminaa woxxee biyya dhaabne warri gartee sun isin dhibdellee biyya dhaquufaas gubba baanee Tigreen biyya nu fidduufaatti. Gataa filiis. Baqqalaa Garbaa fa'aa laala. Maraaraa Guddinaa fa'aa laala. Fakkaataa isaanii laala. Ahmaddiin Jabba fa'aa laala. Fakkaataa Ahmaddiin Jabban laala. Warra haqa dhugaa tana gabbaasuuf agartee hidhaasan keessatti agartee awwaalamanii hafan. Sabboontota ilmaan Oromoo. Ijoollee ilmaan Oromoo laala taadhallee agartee biyya san keessa taa'anii dhugaa tana irra dhumanna jedhanii achi jala cichanii taa'u jiran. Dheessuu dandanii baraam. Baarasan ittiin dheessutan silaa Tigree itti taphattee torchii godhuura qurxummii isaan nyaachuu wayya. Kanaaf please Oromoo jabaadha yookaan wama lama godha rabbii jedha waa lama godha. Oromoo tana dhiisaati maqaa kanaaf waan kana dhiisaati Itoophiyaa himadhaa garasi qulqullaaya. Oromoo nu gabbaa rakkoo tana ofirraa haa darbinu Oromoo. Wallaahi rabbii isinii kakadhe Oromoo yoon walii galle wallaahi rabbii lamanteenii kakadhe. Wallaahi Oromoon qawwee ittiin dhooftu diina. Yoo Oromoon nuti ala jirru kun qufti walii gallee afaan takkaan dubbanne waan birii afaan takka walii gallee rakkoo teenya barree diina keessaa ofirraa achi darbine wallaahi Tigree rasaasa ittiin dhoofu. Alana baateen galtu duras dhuftee asii waan kijibdu nama alaa kana warra alaa kana amansiifannee dhaxxanii biyya teenya keessatti investiin godhina yoo nu jenneen nu walii galle Oromoon isteeta jiru biyya jiru irraa gad dhaabannee yoo hagana jenne dhumatte dubbiin. Gartanii wanni isaan jiraataniin asirraa warii guurataniin nama si dhaqee invest isaan hin godhu warroota turistii isaan keessa deemee isaanii waa godhu. Biyyi sun nagaa qabdanii keessa deeman yoo ummanni biyyaa waa itti gurgurachoo dhiisee cadhisee taa'e. Elektiriikaadha isin gurgurachuu addunyaa keessaan deemtu kana yoo ummanni kun muka isin halkan guyyaa dhaabdee galgala jalaa buqqise. Karaa isin irra deemtu kana ummanni keenya waan qotuuf yoo gurguratee yoo dabarsuu dhoorge. Midhaan nyaatan kenna bunni ala baasanii gurguran kenna ijoolleen fiiddee maqaa isaanii waamsiftu teen. Bar ijoollee hadha isaanii fiiddu tana dhaabuu dandeenya yoo walii galle. Garuu walii galtee hin qabnu kaa. Tokkummaa hin qabnu kaa. Nu diigan kaa. Wal nu shakkisiisan. Amantiin waliin nu oofan. Lagaan waliin nu naqan. Yaa qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoo. Shanee jennee qubachi qabnaami. Shanee qofaami. Shaneen biraallee hin jirti. Maqaan jaraa sadii ta'ii lama ta'ii hin beeku. Dhukkuba kana mara baafnee yeroo takka waliin baafnu Oromoo waliin dhuftee bakka takka teennee of keessaa darbuu dandeenya. Tanarra dalagaa rabbi isin bira haa jiraatu. Hedduu isin dheeradhe rabbiin rakkoo tana tanu miite tana. Kanamaa waa hunda nama gargaaru rabbi keessaa nu haa baasu. Rabbi nu haa tumsu. Tumsa rabbiiti. Rabbiin waliin nu haa galchu yaa ilmaan Oromoo. Rabbiin wal nu haa jaalachiisu. Wanni guddoon isii kadhaa. Haqa dalagaa ilmaan Oromoo ija takkaan laalaa. Yaa ilmaan Harar Arsi jettee Arsii hin jibbin. Yaa ilmaan Arsii Harar jettee Arsii hin jibbin. Ilmaan Wallaggaa ilmaan Shawaa hin jibbinaa. Ummanni Wallaggaa wanni takka inni Oromoo irra dalagan jiru. Ummanni Oromoo illee hin dogongorinaa.
ummata kaleessa Amaara keessa guddatee Amaarri leenjisee gabbaasee nu erge nu diige malee ummanni Wallaggaa wallaahi waan takka nurra dalage hin qabu. Nu wajjin gabroomu jira, nu wajjin rakkachoo jira. Akkuma keenya ilmaan isaanii qabsoo gabbaatee dhumachaa turte hiree isaan baansan balbalatti cufanii akka nu baanee haasofnu rakkoo tan agarrullee dhoorkanii jechuudha. Akkasuma ilmaan Jimmaa amma maal turfe? Mee ummanni Jimmaa maal dalage? Badii inni dalagoon inni godhe maali? Hadha karaa hedduun deemanii ilaala. Sabboontota qaban, qabsaa'ota qaban. Ilmaan Walloo laala. Ilmaan Shawaa laala. Boorana Gujii laala. Wanni hadha Arsii fana jedhee akkamtu kootiin maqaa dhahee Boorana Gujii jedhee maqaa dhahee kaa'uuf lafa qabsoon tun keessa deemaa turtuuf rakkoon kun keessa dhalateef jiruuf warra kana maqaa dhahe. Kanaaf warra kana maraa wal ammadhaa tokkummaa waliin jiraadhaa jaalala keessan cinfadhaa dura mee wal jidduudha. Ususii tana baasaa nama wal gahii shanee dhaqu kutaa itti adumaatti dhaa. Du'aa jiruu isaa dhaquu irraa wal seeraa irraa wal dhorkaa irraa hafaa akkanam tokkoon keessanuu saahiba yoo taatan akka irraa muradhaa. Ufiisi as deebi'a. Mammaakanii gaarri si jiguu wayya firri si jiguu wayya jedhani. Gaarri na jiguu wayyaa jedhe gartee ka aqlii qabu. Gowwaan ammoo firri na jiguu wayyaa jedhe jechuudha. Yoo gaarri si jigee fira sirraa ol qaba. Kanaaf yaa ilmaan Oromoodhaa akkasii jajjabaadhaa rabbi isin bira haa jiraatu. Rabbiin nu cufa kennaa nu haa bilisoomsuu dhiifama hedduu isin dheeradhee yoo inni madaala keessan guute laayik sheer godhaa naa dhaqqabsiisaa keessaayyuu shanee. Adamma duulli kiyyeen hoggana dhaaba kanaa abbaa fedhe haa ta'u duulli kiyya warra waliin. Shanee qofaan hoggana dhaaba kanaa warra turan isaan wajjiin duulli kiyya. Eenyu waliin adda kiyyaame na duuba jiran ilmaan Oromoodhaa inshaallah. Na duuba jiran qabsaa'onni haqa kana beekaniif gartee dhugaa tana wajjiin falmuu baan. Namni dhugaan tun itti dhagaamtu na duuba jira. Deeggartoota ilmaan Oromoo qaqqaaliin na duuba jiran. Kan sammara caalaa qabu eenyu rabbi yoo an dhugaa dubbadhe rabbi irra na gargaara yoo an dhara dubbadhe innu dhara addunyaa fa'aa kanatti illee rakkachoo deemaa jechuudha. Kanaaf hagana isiniin jedha nagaa keessa naa jiraadha hedduu isin dheeradhe sheer golii godhaa viidiyoo kana rabbi isin bira haa jiraatu nama arrabsinaa bakka feeta yoo seentan ruumii fedhe shaneellee arrabsinaa hin abaarinallee cal'isaa shaneeyyuu gurmuu ta'u jirra laayik goonee maal goonee facaafnee warra diinaa sanuu iyyuu tumsuu jirra tumsuu san dhiisaa cal'isaa jiraadhaa agartee ofirraa taa'aa seenaa laala keessa baa deema. Womaa isaan irraan buutu isaan amma tooftaa beekan siyaasaa beekan akkaataa itti dhara dalagan namni dharaa agartee waan ateettu kana quba wannaan qabu agasii nagaa keessa naa jiraadhaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu isin jaaladhaa. Ka guyyaatti guyyaa gaarii ka halkaniiti halkan gaarii.